Atam jirtu ilmaan Oromoo har'a sigaa deebi'een dhufe mee sheer godhaatii yaada tokko haasofna galgala kana. Haalli baay'ee dafee jijjiiramaa jira. Haalli biyya keessaa baay'ee haala sodaachisaa jira. Haalli baay'ee daddafee jijjiiramaa jira. Baay'ee fiigaa jira haalli. Haala kana bira ga'uu iyyuu hin dandeenyu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafi mee ilmaan Oromoo mee tasgabbiidhaan haa ilaallu. Namatu gidduudhaan na jeeqaa. Mee tasgabbiidhaan haa ilaallu. Haala deemaa jiru kana walitti dhufnee maal nu wayyasa jedhu, maaltu deemaa jira isa jedhu, attam goonu isa jedhu, maal nu wayyasa jedhu kana utuu haasofne barbaachisaa natti fakkaata ilmaan Oromoo. Baay'ee rakkina guddaatu jira amma. Rakkina guddaatu jira. Namni confusionii kana guyyaadhaa guyyaatti lafa wal agarreetti haasa'uudhaanii, walii dirmachuudhaanii, wal utubuudhaanii, walitti haasa'uudhaanii, maaltu nu baasa jechuudhaanii akka saba tokkootti, akka qomoo tokkootti walitti dhufnee haasa'uun barbaachisaadha. Nuyi ilmaan Oromooti, ilmaan abbaa tokkooti. Kanaaf walitti haasa'uun, walitti dubbachuun, wal gorfachuun nu barbaachisa. Baay'isii nu barbaachisa. Yeroo rakkinni akkasii jiru, yeroo cimaan akkasii jiru, rakkinni gugurdaan akkasii jiru kana walitti dhufnee haasa'uudha. Daddafnee quba wal qabachuudha. Informii wal gochuudha. Wal barsiifachuudha. Politikaa kana keessa, politikaa dukkana kana keessa, dastii kana keessa, dastii seetalii hin godhin jiru kana keessa, awwaara ka'ee jiru kana keessa, akkamittiin kana keessa baqaqsinee argina. Tuulii nuyi itti dhimma ba'uu dandeenyu, anaalisisiin nuyi itti dhimma ba'uu dandeenyu, dukkana kana hurrii kana saaqnee gara fuulduraatti gara biyya ishee hawwinuu sanatti, Oromiyaa wala boomte sanatti akkamittiin ceenase jedhu hundumti keenya kan nama hojiin kun hojii nama tokkoo miti, hundumtuu irratti qooda fudhachuutu irra jira. Kana dubbachuu nu barbaachisaan jedha. Wantiin irratti haasa'uu barbaade waa'ee biyya keessa amma rakkina biyya keessa jiruuti ilmaan Oromoo. Hin agartu. Uummanni dhumaa jira. Uummanni keenya dhumaa jira. Literally dhumaa jira. Har'a footoo nuyi argaa jirru, footoon dhufaa jiru. Hospitaala Gimbiitii, hospitaala Aayiraatii, Najjoo, Mandii, Dambidolloo. Nama rukutamee hospitaala keessa jiru, nama wal'aanamaa jiru. Karaa Gujiis akkas. Bakka garaagaraatii Oromoon dhumataa jira. Oromoon rakkina guddaa keessa jira ilmaan Oromoo. Amma gaa yeroo nuyi itti harka wal qabannu, amma gaa yeroo nuyi itti walitti dhufnee waan tokko gochuudhaaf walii wajjin socho'uu kan nuyi dandeenyu. Kanaaf harka wal qabachuu nu barbaachisa. Har'a wanti dubbachuu barbaade ilmaan Oromoo, wal'aansoon kuni yeroo jalqabu saba Oromootu geggeesse wal'aansoo kana. Uummatatu geggeeffate. Uummati kuni mar'umaansaa keessaa kan ba'e. Qeerroof qarreetu, dargaggootu ka'ee wayyaanee hamma funyaanitti hidhatee dura dhaabatee lolate. Kun egaa maal jechuudha? Wal'aansoon kuni wal'aansoo saba bal'aate jechuudha. Mass movement jedhama. Uummatatu ka'ee waan godhu dhabee lolate. Uummatatu geggeesse. Dhaabbileen siyaasiyaa kan ala turan, kan bakka garaagaraa turanii uummatatu dura bu'ee karaa baqaqseef. Qeerroof qarreetu karaa baqaqseef. Dhaaba siyaasiyaa inumayyuu kan enemy wajjin, diinaa wajjin iyyuu nyaaphaa wajjin kan ture, achi as akka inni deebi'u kan godhe uummata. Uummatichi wiilii marii isa jedhan, wiilii isa socho'u sana isatu qabatee oofaa ture. Amma walakkaatti maaltu ta'a? Eega dhumiisi sun hundumtuu ta'e, namni hundumtuu miidhame, namni hundumtuu, ijoolleen kun hundumtuu, lubbuun kun hundumtuu ba'e booddee maaltu dhufe? Kan dhufe dhaabbileen siyaasaa warri mootummaa wajjin jiranii geeddarumsa finnaa piroomisii garaagaraa galanii wayyaaneen baaksitii fudhattee warra akka Abiifaa warra akka Lammaffaa taayitaatti fidde.
cinqamtee jaallattee miti. Yeroo isheen kana fiddee dhuftu baay'een keenya wayyaaneen baddeetti kan jedhu sammuu keenya keessa kan jiru. Garuu ani kana namanne dhugaa dubbachuudhaaf. Haa ta'u malee jarri kun eega dhufanii yoo mana hidhaa bananii nama gadhiisanii nama ala jiru affeeranii kottaa wajjin hojjennaa jedhanii waan gaggaarii agarsiisan. Kana yeroo isaa waan gaggaarii agarsiisan appreciate goonu. Agga agarsiisanii poolitikaa namoonni hojjechuu barbaadu, dhaabbileen kana hojjechuu barbaadu, dafanii raashi godhanii biyya keessa seenani. Warri biyya keessa jirus gaariidha hin deeggarraa jedhan. Warra akka Baqqalee fa'aa warra akka Mararaa fa'aa kun hin deeggarraa jedhan. Ummati Oromoo nagaa jaallata. Nagaadhaan deemuu jaallata. Hin deeggarraa jedhan. Gaafa jedhu qarreedhaa fi qeerrooni ama baaksitii fudhate. Maal jechuudha? Maasiini akkasii gaa warri siyaasiyaa dhaabbileen siyaasiyaa eeganuu kaafuutanii meenu geggeessaa jedhee ilaale. Ji'a ja'a kennee fi ilaale. Meegaa ji'a ja'aan kana keessatti wanta ta'e haa ilaallume. Waliin haa ilaallu. Baay'asdii ta'uu nu barbaachisu. Maaliif akka jennaa maaliif hin jarjarinaa taa'aatii analaayizii godhaa. Hundumti keessa naa wajjin ilaalaa. Mee wajjin adeemnu. Mee wajjin tarkaanfannu. Dabarsanii kennaniiru ijoolleen kennaniiru. Tasgabbaa'aniiru. Mana isaaniitti galaniiru. Maal godhan? Abdiidhaan eeggatan. Abdii guddaadhaan eeggatan. Waan guddaan nu dhufaa jedhanii eeggatan. Dhuguma halkan tokkotti waa dhufuu hin danda'u. Garuu maaltu ta'e isa booddee? Kan isa booddee ta'e liyyuu poolisiin isa Oromoo qaluu jalqabe Harargeedha. Ilmaan Harargee akka saree karaa irratti qaluu jalqabe. Jijjigaa keessatti inumayyuu Oromoo kan jedhame qaalaa jedhame Sumaalee Noorzen Sumaalee biyya ofiishee dandeessee jirtu keessatti Oromoo meeqa qalame. Jabuutii keessatti Sumaalee isa guddaa keessatti ilma Oromoo akka sareetti lafarratti qalame. Jijjigaa keessatti akkasittiin qalanii ari'an. Dhaqanii gaa Harargee kana keessatti Oromoo akka gudii lafarraa duguguu, lafarraa xaraguu, lafarraa ari'uutu dhufe. Liyyuu poolisiin hamma funyaaniitti hidhatte abdii illee jedhanii abdii illee kuni akka nama maraatee Oromoo lafarraa duguguutti ka'e. Yeroo sana dhuguma laafoo turanii amma hidhanii amma irratti duuluu hin dandeenye. Yeroo laateef Oromoon gaariidha meeqomiin ilaallaa jedhe. Ammayyuu ijoolleen lafaan kaanee uummanni noon jenne. Hinuma dhaggeeffate. Peenii kana fudhate. Maal godhe? Itti dirmate. Uummata isa buqqee kanatti dirmate. Hamma Naazireetitti, hamma dhaqee, hamma Awaashitti itti duulee, itti fiigee gargaarsa godheef alaas namnis duukaa birmate. Good. Very good. Gaarii godhan. Ta'e. Isa booddee maaltu ta'e? Warri kun deebi'anii dhaqanii qubataniiru hin qubanne maaliif Sumaaleen already boordarii sana fudhatteetti iddoo isaanii sana qabattee taa'aa jirti. Lafi Oromoo habalaak kute gaan deebi'anii dhaqanii achi keessa jiraatu. I don't know. Waaqayyoon kadhana waaqa beeka nu hin beeknu. Kottaa immoo karaa waanii immoo ilaalaa karaa moyyaalee immoo ilaalaa. Guyyaa lama guyyaa sadii keessatti namni 50,000 balbala bananii gadhiisanii akka gudiidhaa ari'amee biyyaa ba'e. Hin deebi'aa kun nobody knows. Maaliif suuqiin isaanii badeera, manni isaanii gubateera, maal ta'e hin taane. Maaltu godhame? Homtuun godhamne. Uummanni Oromoo ammas taa'ee dhuma ilaale. What is going on jedhe. Consolidating gochaa jiru. Giddiin hin jiru. Dhugaadha. Dhuguma haaraadha. Dargaggoodha isaanis taa'ee ilaale. Ammoo waa'ee abaa'oon galuutu ka'e. Abaa'oon yeroo galuutti ka'u Amaarri tuffii keessaa kan ka'e akkamittiin Finfinnee seenu jettee jeeqamsa kaaste. Uummanni Oromoo hamma dhumaatti tolereetii godhe gaafa sanallee dhagaatti hin darban. Yeroo Amaarri hamma kana mucaa wal dhaalaa waggaa ja'a mormarraa muranii hin dubbanne uummanni Oromoo. Calmee taa'ee ilaala. Weel kunis testii tokko. Darbe fatanaa eeyyee darbe. Fatanaa darbe uummata Oromoo. Isa booddee maaltu dhufe? Uummata Oromoo ilaalaa.
buraayyuu nama buqqa'e jedhame namni akka baalasilxaaniin tokko namu amma piraayim ministeriitti dhaqanii ilaalanii gobonyaanii gargaarsa godhaniif baay'ee gaariidha. Waaqayyo isaan eebbisu. Isa booddee egaa uummanni Oromoo maayin ilaalennaan Gumuzii Beneshaangul hidhattee uummata keenyatti duuluutti kaate asii Sumaaleen abdii illee hidhamee jedhanii dhiisanii eettuma nama buqqisuutti kaate cinaaksan irratti nama gubuutti kaate Harargee keessa baalee gobbaa biyya waaqoo guutuu keessatti Amaarri kanatti baatee haawultii kan abbaa keenyaa hin abdan jetteetu haawultii nama achitti dhalate handhuurri isaa achitti jetteetu Oromoo lafarraa dhukkee irraa kaasutti kaate. Amma gaa Oromoon asiifachi ilaaluutti ka'e. Ilaalennaan Wallagga keessaa warri Gumuz warri Benishaangulii hamma funyaaniitti itti hidhanii hamma dhuftee Mandii geessutti, hamma Najjoo geessutti, hamma Qilxukaarraa geessutti, hamma dhuftee Boojjiin geessutti dhuftee nama duguuguutti kaate lafarraa. Namni 90 buqqa'e. Inni kaan Naqamtetti namni ol yaa'uutti ka'e. Amma gaa hidhannaa hamma danda'e hidhachuutti ka'e sabi. Of keessaa baasee ijoollee isaa itti hidhuu ka'e. Itti hidhuutti eegale. Hamma danda'amu dargaggoonis lubbuu keenya dabarsinee ilaannaa. Lafa abbaa keenyaan laannu jettee hidhachuutti kaate. Yeroo dargaggoon achi hidhattuutti kaatu hiikkachuu qabdu jechuutti ka'an. Hiikkachuu qabdu. Yeroo kana jedhamutti Amaarri hamma funyaanitti hidhata. Amaarri maal jedha? Hin hiikkannu jedha gaduma bahee. Training kaampii gabshanii matireesiitti ijoolleen warri Amaaraa kililiidha. Mee ilaalaa uummata Oromoo. Eenyu fa'i warri Oromoon hin hiikkatiin jedhu. Maaliif jedhu? Maal jechuudha akkana jechuun? Kunoo har'a Wallagga keessatti hidhaa hin hiikkannas jedhuudhaan uummati gaa hin dammaqe. Maal jedha? No. Kuni red lineidha. Kana crossing goonu uummata nutu hidhachiise ijoollee marrumaan keenya keessaa yaateedha. Nuti hidhachiise Gumuz nu qaluutti kaate Benishaangulii dhufanii lafarraa nu ari'utti ka'anii kunoo Harargeedha akkasittiin ari'aa jiru uummanni keenya amma gaa warri nu geggeessitu jenne hin dadhabdanii amma nutuutti darbee jedhe uummati ijoollee keenya difeendii goonaa jedhani. Amma gaa mootummaanii piraayim ministeriidha dhaqaniitu amma tam uummata wajjin walitti bu'uutti ka'an. Federaaliin dhaqee dhukkee irraa kaasuutti ka'e. Attam wayyagaa ijoollee Oromoo. Oromoon har'a Sumaaleedhaan isa hamma funyaaniitti hidhatee marsame. Amaara isa hamma funyaaniitti hidhamee marsame. Gumuz Benishaangul hamma funyaaniitti hidhamee marsame. Raayyaa keessatti Tigraay akkasittiin uummata raayyaa lafarraa duguugaa. Gujii keessatti akkasittiin dhumaa. Uummati Oromoo ka'ee ofirraan loladhaa. Nama naa loluun qabu. Ilaa ijoolleen koo akkasittiin dhumaa jirti. Kunoo kottaa naa ilaalaa yeroo jedhu namni yoo dhaqee ilaaluu baate attama godhu uummanni kun. Mee ofuma keessanii sammuu keessaniin warri Oromoon hidhachuun qabu hiriira ba'uun ijoolleen kan isaan hiriira ba'an harka duwwaa. Amboo keessatti, Baakkoo keessatti, Najjoo keessa, Mandii keessatti, Gimbii keessatti eessattiyyuu harka duwwaadha yaa'ani. Qawwee baatanii hin baane. Mee hiriira Amaarri ba'u dhaqaatii ilaalaa. Mee dhaqaatii ilaalaa ilmaan Oromoo. Kilaashinkoofii baateetu hiriira ba'a Amaarri. Samiitti asii rasaasa roobsa Amaarri. Mee kana ilaalaa uummata Oromoo. Eenyuuf qophaa'aa jirra Amaarri? Hammi kun eenyuuf qophaa'aa jiru? Matireesii kana maaliif hidhatu Amaaronni? Eenyuuf qophaa'aa jiru? Kana hundumaa sammuu keessanitti qabaddaa. Yeroo darbe Amaarri matoo alaqaa isaa Shaamballee ta'uu matoo alaqaa isa jedhanii Gondoree keessaa inumayyuu dabarsinee hin laannu jettee
kilaashinkoofii hidhattee Gondar keessatti wayyaanee dhukkee irraa kaaftee hin dabarsinee jette. Ammatu Oromoon akkas jedhee ilma keenya dabarsinee hin kennu jedhee magaalaa Direedawaa keessatti Harargee keessatti yookiin immoo Naazireet Adaamaa keessatti yookiin Gimbii keessatti akka godheeti helikooppitariidhaaf taankiin hin naqu. Lafarraan duguugamu Oromoon. Ilaa kana rakkinni koo gaama. Akkamittiinitu uummanni keenya kuni akkamittiin uummanni keenya kuni mootummaan kuni akka sabaatti nu ilaala. Akka namaatti akkamittiin nu ilaala. Har'a ija keessaniin ilaala nama dhumaa jiru. Nama du'aa jiru ilaala. Akkamittiinitu akka sabaatti nu ilaaluu danda'u. Akkuma warra Buraayyuu buqqa'eetti Wallaggaa warra buqqa'e Harargeedhaa warra buqqa'e akkamittiin ilaaluu danda'u. Maaloo akkamittiinitu akka warra Gujii Boorana keessaa warra baqatee Keeniyaatti namni akkamittiinitu akkas Buraayyuu sanaatti ilaaluu danda'u ilmaan Oromoo. Maara wayya. Ila warri asirratti shanee maarree jettan kuni afaan keessan utuu qabdanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Nuyi politikaa siyaasiyaa tokko wajjin walitti reereetti garuu rational analysisiidhaatti jirran saayinsiidha dubbataa jirra. Memberii eenyuyyuu miti garuu akka nama baratee tokkotti rationally analyze gochaa jirra. Kana kan nuyi hojjetaa jirru. Isa ilaaluu barbaadna akkamittiin eessa rakkinni eessa jira isa secca'uutti jira isa seccaanee ilaalleetu solution maaltu nu baasa jedhu uummanni kuni amma ka'ee dhumaa jira maal wayya. Kan biraan immoo baay'ee wayyaanee fa'iitti hidhachiisa abalutti hidhachiisa uummati nutu ijoollee keenya hidhachiise ijoolleen keenya hin eeggattuudha. Uummata kanaanitu asirratti aktivistoonni tokko tokko gadi yaa'anii hin sobduutti jechaa jiru. Uummataan hin sobdu namni dhalli Oromoo tokko uummataan gadi ba'ee hin sobda jechuun maal agarsiisa gaa? Ofii isaa tuffataa jechuudha bara. Namni kuni of tuffata jechuudha malee Oromoo tuffataa hin jiru jechuudha. Kanaaf Oromooni lafa dhiphate wayyaaneen maaliif hidhachiifti mee isin hin gaafadhaa? Maali sabab ishee? Maal ta'uudhaaf? Wayyaaneen koo kan amma warra Gumuz warra Benishangul hidhachiise liyyuu poolisii hidhachiise kan Oromoo irratti bobbaasee Oromoo fixaa jiru koo wayyaaneedha bara. Maaliif hidha raashinaal analysis akkasiitu naa galuu didi wayyaanee hidhachiisa yeroo jedhani maaliif hidhachiisa wayyaaneen? Uummanni ijoollee keenya nutu hidhachiisee jedha. Lakki wayyaaneeti isin wayya kan lame contradiction kana laala. Kan Benishanguliin hidhachiisee irratti uummata Oromoo irratti duulchisaa jiru wayyaaneedha jedhu karaa tokko galagalanii. Yeqan jinnii Jibuutii jibban achi galagalanii immoo ijoollee Oromoo ofisheetiin hidhattee du'aa jirtu har'a Gimbii keessatti Dambidolloo keessatti du'aa jirtuun immoo wayyaaneeti hidhachiisee. Lamee laala. Hammam sammuu keenya hammam xobbee akkanii ta'e. Ijumallee nazaara ofirratti keenya analyze gochuu akka hin dandeenye. Akka dhanni emotioniidhaan deemu. Emotioniidhaan kaanii waan tokko haasa'u. Mee kana ilaalaa jiran. Ijoollee baay'een arga kan odeessan. Waan nama gaddisiisutu har'a kana uummata Oromoo amma danda'ame waliin rukutuu barbaadu. Walitti rukutuu barbaadu. Uummanni Oromoo gidduu isaa rakkinni jiru ofii isaatiin hiikkata malee diina of gidduutti hin gashan. Inni uummata Oromootti ka'ee uummata Oromoo lolaa goota isa du'e sana waammatu an dhala abaluuti yeroo jedhu ani dhala Taaddasee Birruuti. Ani dhala Waaqoo Guutuuti. Ani abalu yeroo jedhu namni kuni yeroo ati kaatee obboleessa kee irratti duultu yoona reeffi isaa ekiraansa boolla keessa galagaggala si'a kudhan. Si'a kudhan galagaggala. Oromoon Magarsaa Bariifaa, Abboomaa Mitikuufaa, Yiggazuu Bantiifaa warri ijoolleen nuyi Islaamaa Kiristaan gargar hin baanu boolla tokkotti awwaalaman.
har'a hamma danda'ametti Oromoo gargar baasuudhaaf yaalamaa jira. Waan bimnoo akkasii shira nuu xaxamu akkasii kana keessatti dhannee kufnu. Dhannee addub inni keessatti lafa dhoofu. Yeroo hundumaa kiyyoon nuu qophaa'a. Kiyyoo kana ilaallee qaxxifnee irraa jal'ataa ilaallataa deemuu hin dandeenyu uummata Oromoo. Attam wayya jettanii yaaddu. Maal wayya? Oromootti ka'a. Mee ilaala jabana Miniliki akka jirutti goobana abbaa daacee fuudhaniitu Oromoo toora gashaniitu rikuruutii godhanii erganii uummata kana dhukkee irraa kaasan. Har'as immoo Oromoo irratti rikuruutii godhanii Oromoo rukuchiisu. Harka Oromootiin dhiiga qabatu Habashaan bara baraan. Oromooni dammaqee ka'ee lakkigaa harka har'aa abbaa koo dhaqee najjeesu, eessuma koo najjeesu, akaakayyuu koo najjeesu, obboleettii koo najjeesu, obboleettii koo na jalaan gudeeddu har'a Wallagga keessatti mucaan engaddaa dubbataa turte. Hintala shamarran tokko nama 11 ta'anii gudeedan. Nama 11 ta'anii mucaa Oromoo tokko Benishaangul nama 11 ta'anii gudeedan. Maaltu isinitti dhaga'ama? Warra obboleettii qabdan, warri haadha qabdan keessa. Mee ilaala sa'i jabbiisee yeroo jalaa qabanii gaafa isheetiin duukaa fiiddee rukutti. Sa'i marga dheeddu. Marga dheeda saawwa. Sa'i marga dheeda bar. Afaan hin qabu waan tokko. Instinctiidha. Natural instinctiidhaanitu gaafaanii ofirraa si'a. Amma gaa instinctii sanatu kiki godhe. Nu ga'ee dhe uummata Oromoo. Nu ga'ee yoo nun gaafattan ta'e. Akkuma warra buraayyuu gaafattan dhuftanii nun gaafattan taanaan. Akkuma yeroo Goojjaam keessatti namni dhukkufatu fiddanii biran geessan taanaani egaa nu ga'ee nuyi kan ofiif dhaabatu nuyi jedhe. Oromoodhaa fi kan dhaabatu. Oromoo kaabaatu kibbaaf dhaabata. Baay'ee dhiyaaf dhaabata. Dhiibaaf dhaabata. Oromoo wal duukaadha. Nuyi qomoo tokko jedhee kan maal gootu. Warri Oromoo ganda gandaan deemsiftan, ganda gandaan qooddanii itti qaana'uudhaaf deemtu. Qaanii guddaadha kun. Kanaafi uummatatu ka'ee, uummatatu ofii isaatii lolachuuf ka'ee, uummatatu Benishaanguliin ofirraa deebisuuf ka'e. Yeroo Benishaanguliin dhuftee qawweedhaan uummata lolaa jirtu qeerroon ka'ee dhaqee loluuf jennaan federaaliin jala dhaabatee hin dabartu jedheen. Qeerroo meeqatu laga dhidheessaatii fi karaa irratti kiingii keessatti du'e beektu? Kan waraabessi reeffa isaanii nyaati hin dabartan jedhamanii achi keessatti xiyyiitiidhaan dha'anii kan dhokatan kan du'an kan waraabessi nyaate. Gumuzii Benishaangul akka isheen itti ijoollee Oromoo harka murmurte agartaniittu. Mee kana ilaalaa uummata Oromoo. Kanaafi mirga isaati uummati Oromoo hiriira ba'uun. Mirga isaati ammayyuu dura dhaabachuun. Ani kan na gaddisiisu baay'isee kan garaana nyaatu warra siyaasiyaati. Warra siyaasiyaa geggeessina filannoodhaaf deemaa jirra. Jinniidhaaf deemaa jirra kan jedhu kuni dhaabbileen siyaasaa Finfinneetti nammanii taa'an kuni gudiidhuma isaaniiti. Maal jedhu gadi ba'anii amma? Maal jechuudhaaf taa'u? Rabbi isaan nan godhin. Maal jechuudha qugaama? Uummanni akkasitti dhume okay gaa wiilii kana of hirkatti fudhate yeroo isaan har'a yeroo Harargeedhaa buqqa'u namni dubbatu hin jiru. Yeroo Gumuzii Benishaangul akkasittiin Oromoo lafarraa duguugaa jiru Wallagga keessa namni dubbatu hin jiru. Yeroo Gujiin akkasittiin qophaa isaa dhaabatee ofirraa lolu namni dubbatu namni tokko hin jiru. Har'a warri walutubee biyyaa dhannee filannoo keessa seen filannoo warri jedhu kun isa uummanni eega dhume eenyutu si fila jamaa. Har'a uummata kanaaf kaatee hin dubbattu taatee ennaani ay mootummaa duran dhaabadha hin dubbadhu nan dhossa uummata gaafa filamtees uummata kana sappireesii gochuu deemtaati. Paarlaamaa sana keessa teessee uummata kanaaf hin dubbattu jechuudha. Har'a gadi baatee hin dubbattu taanaan kan biraan warra miidiyaati. Warri miidiyaa har'a Gumuz keessatti, Benishaangul keessatti,
Gujii keessatti, Boorana keessatti, Harargee keessatti, Cinaaqsan keessatti dhiiga akkasittiin dhangala'aa ture. Nama akkasittiin lafarratti qalamaa ture. Haadhumaan ilaa hin agarru hin dubbannu jechaa jiru. Mee nagartu mee natti maa eessarratti ba'ee jira. Miidiyaa Oromoo isa ala dubbatu kan dubbatu reediyoo walabummaa Oromiyaa duwwaa har'a kan waan tokko dubbatu. Reediyoo walabummaa Oromiyaa duwwaatu lubbuudhaan tattaafatee sagalee saba isaatii dhageessisaa jira. Reediyoo walabummaa Oromiyaa. Dhaqaa dhaggeeffadhaa. Isatu lubbuudhaan ciccitaa jira. Namni tokko gadi ba'ee dubbataa jiru. Warri dhaaba siyaasiyaadhaa wordii tokko hin dubbatan. Hiriira kanan deeggarrallee hin jedhan. Hiriira ookii dhiisaan jedhan ookii dhaqaan jedhan. Borga nama gaditti yaa'anii oonutu sii dhaabata jira. No, they don't know you. Siin beennu siin jedhu gaafa sana. Achi hodhattes garaajiidhuma weeraawusii paarlaamaa sanatti nammiteetu teessee intini akka bulchaa mataa wal naanneessite malee homa waan tokko gootu hin jiru. Waa'ee ila boranini warqee argadhaa har'a gabuun bulaa. Boran birrii miliyoonii tokko argadhaa har'a hojiidha hin hojjedhu gadi hin ba'u. Namni jedhu nama wal'aalaadha. Nama gowwaadha. Silaa har'a kan itti kaatee uummanni kuni mirga qaba. Gaaffii isaa deebisaa fi dhaqaatii nama ajjeesaa jiru nama qalaa jiru dhaabaa jechuun har'a. Har'a kanan gootu taanaan warri miidiyaa kanan godhan taanaan uummata Oromoo maal qaba humna maalii qaba jedhama. Maala godhu jettu uummata Oromootiin. Mee kanarratti warri yaada laachuu barbaaddanii asbaa yaada warri laachuu barbaaddan requestii keessan ergaati mee kanarratti haasofnu. Mee kanarratti haasofnu. Maaliif kuni diskashaniidhuma. Diskashinii hamma danda'ametti diskashinii gochuudha. Abdul Muummee kan jedhamu tokko on sokke diklaayinii godheera. Okay. Namni barbaaddanii nanaasaa namni jettanii ani isin hin gash. Tokkoffaa ruuliin koo arraba darbaan hin jiru. Scientifically analyze gochuu danda'u. Wanta sirrii ta'e haasa'u barbaachisaadha. Hunda keenyaa fi waan irraa barannu haasa'uu danda'u qabna. Waan irraa barannu malee wal rabsuudhaaf, wal cigaaduudhaaf, wal tuquudhaaf miti addan. Tole ilmoo. Aboo akkam? Inna keessaa? Nan daga. Tole. Yaadni isinirraa haasa'aa jirtan yaada gaariidha. Deengaddallee waa'ee kanarratti dubbannee turree yaadallee isinii kenneen turree amma ammootu dursan isinitti himaa daftanii mee nan baasinaa waan jiru rakkoo jiru irratti haa waliin mari'annu. Gaarii. Akka uummatallee ifa ta'utti waan dhugaa jiru irratti jechuudha. Amma ani akka ilma Oromoo tokkotti jechuudha rakkoon jiru fakkeenyaa fi kaleessa yoo diinaa wal dhaga'uu dhabnee har'a aangoollee irra ka jiru Oromoodha. Mormitullee ta'ee kalolaa uummata kana akka dhumu godhaa jiru Oromoodha. Akka itti dhukaasaa jirulleen Oromoodha. Mee maaltu waliigaluu nu dhoorgee furmaata jedhu irratti yoo dubbanne gaariidha. Isumaan jechaa jira bara. Kana wanni waliigaluu nu dhoorge wal dhageettii dhabuudha. Amma fakkeenyaa fi Dr. Abiy amma mee aangoo irra jira namni kun ji'a ja'a aangoo qabate. Ani fakkeenyaa fi deeggara Dr. Abiy illeetii miti. Deeggara Abaawolleetii miti. Abaawollee bara 1991 bira isin dabarre jedhee nama naan deeggaru. Dr. Abiy illee hundee wayyaan irraa dhuftu waan taateef maal akka inni ta'e haga ammatti hin argine hin deeggaru. Garuu qabsoo saba kiyyaa qabsoo uummata Oromoo hin deeggara. Waan fedhii uummata Oromoo hawwii fi akeeka bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo san hin deeggara. Haa ta'uuti gaafa Oromoon du'u gaafa Oromoon dhiini jigu si hundumaa itti dhagamaa dubbachuu dandeenya jechuudha. Kanaafi amma rakkoon jiru rakkoon guddaan jiru wal dhageettii dhabuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf handeen gaddallee siin tuqeen turee mee namni gariin maal jedha fakkeenyaaf yoo namni waan tokko waan nama tokko kaasee dubbate Oromummaa nutti dhagamuutu dirqamatu nu dubbise. Amma fakkeenyaaf namni irraa dhiha Oromiyaatti dhume obboleeyyan keenya ilmaan keenya. Akka Oromoon kutaa biraan birmanneef maaltu godhe icciitii baruu qabna. Maaltu akka amma fakkeenyaaf dur yoo Oromoon tokko dhiyaatu baha kaabaa kibbaa hundi isaa karaa cufaa walii birmata waan danda'e hundaanu har'a birmannaan tokko hin jiru. Maaltu birmannaa dorgaan jedhuuf rakkoon jiru
ani dhugani majala sarareen hima jechuun ani wallahi deeggaraa dhaaba tokkolleetii miti eenyumtuu na beeka abaa'oon deeggara jechuun duraan 2008 hanga 2008tti adda bilisummaa oromootiin deeggara achirraa achi hin deeggaru abaa'oon gandatti gale waan ta'eef isarrillee irratti haasaa jirtan aan hin jedhiniiti waan dhugaa jiru nu dubbisa kanaafi jalqabuma amma eega biyyatti gale addi bilisummaa oromoo biyyatti gale haara kooyyuu qabaatu waan fedhe qabaatu ummata wajjii mari'atee wanni biraa hafuuti qabsoon ummata oromoo akka ummanni kun waliif birmatu akka ummanni kun waliif dhaabatu maaltu nama dhoorke maaltu addaan akka firfirsu godhe diina yoo jenne diinni nu hoogganaan jiru har'a ilmaan oromooti ka angoo bulchaa jiran ka mootummaa biyya sanii muummicha ministeeraati akka heera Itoophiyaatti jechuudha ka angoo guddaa harkaa qaba muummichi ministeeraa sun oromoodha. Okay. Maaltu waliin dubbachuu isaan dhoorke mormitoota maaltu kadhatee gadi jedhee kabajaa ummata kanaatiif dhiigni ummata kanaa akka hin jigneef maaliin dhiigni ummata kanaa akka hin jigneefi akkuma isaan jedhan sanittuu yeroo dabarfachuu maaltu isaan dhoorke dhugaa yoo dubbanne haqa rabbii yoo dubbanne dheengaddaaf jaaldaawwitti ibsaa gadi bahee kabajaan qabaafan nama kana abbaa kiyya nama caaluu akaakayyuu nama naa ta'u kabajaan qabaa garuu rakkoo inni saba kana miliyoona 50 dabarsee kennu hidhannoon hiikkanu maaltu iciitiidhaan dubbachuu nu dhoorke abaa'oon wannaa keessa jiru abaa'oon daangaa adda addaa kaabaa kibba baadiyyaa lixarra jiru uummata oromoo keessa jira maaltu dubbii barbaachisa ummata waliin hidhatee ummata keessa jira maaltu haasaa miidiyaa amaaraa irratti gadi bahee barbaachisa rakkoon jiru dhugaa dubbachuudhaafi rakkoo akkanaatu jira kana duwwaa miti Dr. Abiyyoo maaltu fakkeenyaaf ilaame ila obboleessu utuu iddoo kan biraan dhaqin ishee kana fixannee deemna ishee kana xumurree deemna anamma nuyi kan nuyi dubbataa jirru waa'ee Oromooni wiilii sana harkaa fudhatan ofii keenyaatu of geggeessinaa lola keenya nutu lolataa namni nu dhaga'u hin dhabame warri mormitootis nu dubbachuu didan kun egaa eenyuun inkluudii godha dhaaba Daawud Faas dhaaba Oromoo achi keessa jirus kan OPDO hunduma isaa inkluudii godha isaan hundumatu responsibility fudhatanii nuuf homaa nu gochuu didanii nama achi keessaa ba'ee Daawudtu nu gochuu dideen jedheen jiru. Inumayyuu mootummaan nu gochuu dide. Daawudis hin dubbanneef namni tokkoyyuu hin dubbanneef waa'ee dhumaatii kanaa hooma tokko gochuu hin dandeenye. Kanaafi feetii isaa harka isaatti fudhate uummanni Oromoo. Anatu ofii godhata, anatu hiriira ba'ata, anatu sagalee koo dhageessisa. Isin naa dhageessisuu diddanii jedhe. Dhaaba abaluu hin jedhu. Abbaa fedhe haa ta'u. Dhaaba Daawudiif hin ajajamu Oromoon biyya uummanni Oromoo bal'aan ajajamaaf hin jiru. Abiyyiif ajajamaa eenyuuf ofuma isaaniitiin ba'anii mirga isaaniitiif gaaffii gochaa jiru. Si galeera? Kaleessas naa galeera. Qabsoo kana bar kaleessas ka fide uummata hin beektan waggaa bu'in dura ka fide har'a jijjiirama kana fide uummata Oromooti. Dhugaadha. Dhiiga uummata Oromootu itti dhangale nama 5,000 6,000 itti dhumu. Lubbuu nama qulqulluutu dabaree jechuudha. Dhugaadha. Garuu kana wallaalle wanni kuniyyuu gaama eega akkas ta'e kutaa tokko qofa hirmaachisuu hin qabu. Kutaa Oromoo guutuu akkaataa itti hirmaachisu. Erga fakkeenyaaf anamma akka nama tokkotti Oromiyaa baatti hin dhaladhe. Bakki ta'an itti dhaladhe suni madda qabsoo uummata kanaati. Sii galaami har'a uummanni sun uummata dhiyaatiif hirmaataa hin jiru. Uummata dhiyaa gargaaraa bira hin jiru bira dhaabataa hin jiru uummata dhiyaa duwwaadha. Yoo fakkeenya fudhanne uummata dhiyaa wallaggaa qofatu dhumaa jira. Wanni kana ta'e maaliidha? Nama icciitiin jiru bakka tana maaltu kana godhe? Akka Oromootti wanni nu irratti dubbachuu qabnu maaltu kana godhe? Ani kanaaf ka jedhu jechuudha. Maaltu waliif hirmaachisuu dhoorgu? Isin akka nama tokkotti naa deebisa. Nama fakkeenyaaf gaafii waan tokko sitti hima. Waan tokko sitti hima. Namni akkuma ilaalcha isaatiif lafa madaan dhukkubeetu ka'ee iyya namni. Miti lafa madaan tokko namni tokko yoo waraanamte kaatee iyyatta. Oromoon yeroo tokko walii ka'ee walii wajjin huursa. Yeroo tokko immoo hin qabbanaa maalii fi karaa garaagaraa informationii baay'eetu itti dhangala'a. Agartee? Amma immoo karaa yeroo tokko immoo walitti dhufee walii wajjin ka'a. Yeroo sana walii wajjin ka'anii. Amma uummanni karaa Wallaggaa, karaa Harargee, karaa Gujii jiru amma yeroo socho'aa jiru kanatti yeroo hiriira ba'u kanatti yeroo ofirraa qolatu kanatti warri karaa kan biraa jiran nan gargaarre jedhee taa'uutu irra jira taa'uun irra jiru. Hinuma dhufu isaanis isittan hima maybe informationii hin tattaane karaa garaagaraa waan informationii argataniifitu
gara booddeetti deebi'an malee dhugaasaa haqasaa yeroo arganii hin dhufu. Maaliif ilmaan isaaniiti obbolaadha. Agartee harree wal itti malee ilkaan walirraan fixxu jedhan. Nama gidduu galee dubbii sobaa asiif achi deemsisu kana nama atiin kayin ati kayi jedhee gargar babaasu Oromoo gargar babaasu si'a baay'ee hin qaana abbaasaa. Garuu namni rukutame namni miidhame ka'ee iyyachuudhaa fi hiriira ba'ee gara fuulduraatti ofiisaatiin socho'uun barbaachisaadha. Yeroo hundumaa tokkotu jalqaba bara. Isaan hin jalqabanii itti fufa. Hin dhaabatu kun. Abbaan garuu waan barbaade yoo godhe iddoon itti jalqabe sun inuma itti fufa. Sirriidha. Amma Oromoon waan dhabe hunduu walumaan dhabe gabrummallee yoo taate hunduu waggaa 130 waliin jala jirra. Wanni uummanni dhiyaa qofti jala jiru miti. Uummanni bahas, uummanni kaabas, kibbas, Oromoo jiddu galeessas hundi wanni irra hin gahin hin jiru. Garuu bakka tokko qofarratti wanni jedhamu waan hin fudhu. Fakkeenyaaf hunduu namni gabrummaa jala hin jirre ilma Oromoo ta'e kamiyyuu hin jiru. Hundi keenya gabrummaa jala jirra. Amma rakkoon jiru gara furmaatatti hin deema. Isinirraa gabaabsuudhaa fi gara furmaatatti hin deema. Furmaanni maali ka jedhuu fi Daawit Ibsaatii fi Dooktor Abiyyii fi Obbo Lammaa Magarsaa gattaanii waliin mari'achuu qaban. Kaleessallee marii isaaniitiin addi bilisummaa Oromoo biyyatti deebi'ee erga biyyatti inni deebi'ellee dhaabni kunillee ana malee namni aangoo qabachuun qabaa jedhee waan deemu fakkaata yeroo achi ilaalan. Siigalee jechuun qabu yeroo kanatti. Haga uummanni keenya hidhatee Amaara amma isin reefu jettan sana Amaarri waggaa kana guutuu hidhataa jira. Gaaffii tokko si gaafadhu. Na gaafadha. Okay. Amma akkati yaaddu kanatti. Daawit Ibsaatu uummata Wallaggaa kaasee hiriira baasaa jira, lolchiisaa jira jechuudha akkati yaaddutti. Maaliif hin jedha kaa? Laalaa dubbitu jedha naa miti. Anamma akka nama tokkotti maaltu na jechisiisa? Daawit Ibsaa uummata Oromoo guutuu osoo bakka bu'ee ta'eeti. Uummanni Oromoo guutuun bakka hundaa lolli sun osoo qabate ta'e dhugaa jedhaan. Okay. Garuu waa tokko sitti uummanni Oromoo Uummanni Oromoo dhiyaa anamma kana mormiin barbaadne. Mormii miti. Akka inni siifuun barbaadu. Akka inni siifuun barbaadu. Eega anamma wanni sana jechisiisu uummanni ani keessatti mee an gara kutaa biraatu hadisu kutama Baalee naa dhaqe. Baalee kan keessatti dhaladheetu bare namni agarraa alaabaa dhaaba kanaa mana keessaa dhabe hin jiru uummanni Oromoo jechuudha naannoo sanirra jiraata. Jibbaa dhaaba kanaaf namni qabu hin jiru. Garuu rakkoon jiru. Rakkoon uumamaa jiru. Akkana nama akka nama tokkotti achi ilaalutti Oromiyaa dhiyaa qofarratti namni dhumuuni ani akka kiyyatti jechuudha. Daawit sanduuwaa ajajeetii rakkoo dubbachuudha. I'm sorry, namatu natti bilbila. Okay. Tole waan tokko sitti hima. Ilaame siyaasiyaan kun obboleessa ko. Siyaasiyaan jalqaba siyaasiyaa gandaa fi gosaan kan deemutu jira. Siyaasiyaan tokko immoo kan qomoodhaan deemu, qomoo tokkoon deemutu jira. Namni yeroo guddatu gara qomootti jijjiirama. Oromoo Amaar isa jedhutti jijjiirama. Akka waarloordii of dura buusanii namni jala yaa'u ta'a. Pirinsipilii jala yaa'utti ka'a. Kaayyoo jala yaa'utti ka'a. Malee nama jala yaa'u. Amma ati uummanni Wallaggaa Daawud akka caliitti amma ka'ee amma taa'e waan ittiin jedhu sitti fakkaata. Akkan yaadu hin jiru kun. Kuni arrabsoodha. Uummanni biyya sanaa siin ibsa. Daawud Ibsaa akka nama tokko akka nama guruppii siyaasaa tokko geggeessaa jirutti ilaalama malee guruppii baay'ee jira biyya sana keessa. Sittan hima. Tokko duwwaan kanaaf isa inni duwwaan waa tokko gochuu hin danda'u. Utuu dhaabuu danda'e lammaafaa wajjin gaafa walii galee dhaabanne humna isaatii ol uummanni wal'aansoo kana harka isaa keessatti fudhate. Daawud mini kan geggeessaa jiru sittan himaati kana. Maaliif uummata Oromoo naannoo biraa hirmaachisuu dadhabee? Akkuma mee dammaqiinsaati. Amma Oromoo inni kan biraani geeddaramsa dhugaatu nuu dhufee jedheetu cal jedhee jira. Gaaffii kan kaasaa jiru warra dhumaa jirutu kaasaa jira.
warra Gujiitu kaasaa jira, warra Harargeetu kaasaa jira, warra Wallaggaatti kaasaa jira, warra Raayyaatu kaasaa jira. Geeddaramsoo jirettani maaliif nu ajjeesiftu? Maaliif nurraan kaftan? Maaliif kunoo liyyuu poolisiin nu ajjeese? Maaliif raayyaa keessatti dhufanii nu qalu? Maaliif kunoo Sumaaleen asiin nu qaladhee Gujiin iyyata? Atis akka isaanii sanatti rakkinni kun sitti dhaga'amutu irra jira. Warra rakkinni itti dhaga'ametti, warra harki gubate, warri ibiddi harka isaanii gubetu ka'ee iyyataa jira har'a obboleessa koo. Asii galee kanaafi ani nama Wallaggaati. Nama tokkotu fuudhee akkasittiin akka calisi naannessa yeroo naan jettu anaaf arrabsoodha kun. Akkas jechuun immoo saba tokko xiqqeessuudha kun. Ani hangafa keeti. Ani hangafa keeti. Si gara ati mucaanaa taate garuu garuu laa anamma akkati Oromoodhaaf miidhamte garaan si waadame ba'aa keessatti namni isa dhumaa jiru kun garaan si waadame haasoftu naa gala. Utuu har'a dhaqee irraarii ta'e isin dagattan ta'a dhageeffadhaame isin dagattan ta'a deeggadda maal isin hin jedhe. Mee Jaaldaawit Ibsaa kun nama guddallee ta'e umrillee deemeeti obbo Baqqalaa Garbaa dhalataa Oromoo dhiyaati. Amma achumatti deebite. Naa obsaa deebiimi naa obsaa. Haafitan du'anillee isin dhageeffadheen ture bara. Obbo Baqqalaa Garbaa dhalataa dhiyaati. Inni nama Oromoo hundaayyuu qixa ija takka laalu nama Oromoo hunduyyuu aarii tokkos hin qabne nama rakkoo tokkos hin qabneeti. Mee dhaabni kanaaf dhaabni Oromoo OVS paartii koongireesii Oromoo kanaafi ABO'n waliigaltee irra jira. Haa ta'uutii namni kun miseensa dhaabaatii miti maalii miti hin jedhinaati. Namni kun inni Oromoo ta'uun Oromoon isa jaalachuun miseensa. Isatti aangoo naa kennamuun isin hin jedhan deengata. Isin amma Wallaggaa Daawit jala deemaa Wallagga maali akkasii miti dubbiin. Dubbiin jiru dubbiin dhugaan jiru dhageettima dhabuun uummata Oromoo kana kabajaa dhabanii dhageettii dhabanii har'atti ji'a ja'a qofa keessatti akka waan jijjiiramni samiirraa gadi bu'u waggaa 150 iyyuu hin gabroomne haganatti amma namni tokko Oromoon aangoo qabate bilisa nama baasuu danda'u tokkotti waan biyya waggaa 100 meeqaaf keessatti rakkoo meeqa jiru keessatti hin ta'u sun garuu amma mee rakkoon hin jiru jettan isinii mee nuti haa ammallee uummanni kutaa biraa Oromoon kutaa biraa nama yookaan Wallaggaa yookaan Oromoo dhiyaatu aangoo qabate jennuuti. Maaliif aangoo harkaa qabu kana karaa heeraatiin abbootii gadaa waamee abbootii amantaa Oromoo waamee hin gadallee isin hin jedheera irran isin deebi'a. Obbo Baqqalaa Garbaatti achimaan kennine maaltu isa dhoorte miseensa dhaabaawwan jedhamu jiru. Miseensi laa hin kolfinaa qaba. Ilaamee ilma koo dhaggeeffatu sittani waa otoo akkas salphaa ta'e Daawudarra nuufeera yuutuu ofirraa buusee baqatee hin barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf maali waggaa dheeraatti irratti kanuma jennee bannu. Elaa garuu utuu akkasitti salphaame dhaaba sana keessa lixee Baqqalaa Garbaa immoo barbaada ABO harkaa fuudhu. ABO'n pirinsipiliin ABO'dhaa kaayyoon ABO qawweedhaan lollee bilisoomnaadha kan inni yaada gaarii qabdan asumarra na dhageeffadha. Kan inni ittiin jalqabe siin jechuu koo. Mee bakka kanarratti waa isin jechuu barbaada. Fakkeenyaaf pirinsipilii jettan walii dhaabni kuni warri amma akka paartii cimtutti waliif galaaban Oromoodha quba qabna waan deemaa jiru hundumaa hin dhageeffannaa hin hordofna maaliif waan keenya nu ilaallata. Dhaabni ammoo waliin deemuudhaaf deemuu dhaaba kana lamaadha akka mormitu Oromootti jabaa jennee uummanni Oromoo irratti xiyyeeffatuudhaaf deemu. Sababa Baqqalaa Garbaa achi keessa jiru. Isinii galaami kun isaanuu OPDOtti dabalamaniiru. Hayyee erga akkas ta'eeti Baqqalaan Garbaa Itoophiyaa jedheetu haa fudhatu. Sanii Baqqalaan Garbaa Itoophiyaan ta'u. Sanii Baqqalaan Garbaa kaayoo Oromoon fedhu. Bilisummaa fi walabummaan jijjiiru. Maaliif itti kennamuu dhabeen? Meesa gaariidha ilaamee gaaffii gaariidha kuni amma hin dhaga'u warra kanarraa intini ta'ani hin dhaga'u. Akkati jette kana gaaffii kana hundumtuu bira ga'a. Yoo Rabbi jedhee gaaffii kana hin dhaga'uun jedhaati mee warra kan nama kan biraa godhama ta'eeti dhaga'iika tokko tokkoon osoo wanti akkasii godhama ta'eeti adda bilisummaa Oromootiif uummanni Oromoo hundi isaa waajjira mataa isaa osoo baasii takka inni ittiin baafne ijaaraaf Oromiyaa keessatti waan tokko miti waliin dhaabbachuullee uummanni qophiidha garuu wanni amma fakkaataa jiru nama dhageenye ka yaada uummata Oromoon dhageenye ka waan uummanni Oromoo maaliif dhaaba kana kakaleessa akkasitti jaalatamu. Kanamni maraa yoo ABO jedhu hundi keenya maaliif akkatti irratti Oromoon
irraa of qusata waan jedhutti silaanan xiyyeeffannaa Dhugaa. deemu qaba ta'e uummanni Oromoo illee kana barbaada gaafii Dhugaa. Oromoo isa kana. Dhugaa. Galatoomii Galatooma. waaqoo si haa eebbisu ulfaku. Fayyaa ta'e. Fayyaa galatooma naaf fe'uu keessanii. Fayyaa ta'a. Okay, namni kanatti aanu namni na gaafate home peace jedha kun eenyu baansa? Waa wal barsiisuudhaaf ilmaan Oromoo. Abdii Umar naa ergi jetta waanii kee ergi. Home peace waanii erga follow godhaa ba'aati follow godhaati request erga request yeroo ergitanii waanii goona. Akkamiin Attam jirta nagaa? akkam maqaan kee eenyu? Home peace jedhama. Home peace. Okay. Gaarii. Yaada gaariirra jirtanii. I think akki hasaatan mishama ta'eetti garuu ammoo haala waliigaliisaa irra laalcha adda addaa waan qabda fakkaatanii. Wanti itti deemu jirru uduu Oromoon yaada ofii walii galfatee tokkummaa ofii walii hubatee gara tokkummaatti adeemee bareeda jennee yaadna. Akki atis jedhaattu xiqqoo laalcha gara tokko waan qabateetti fakkaata. Maaliif gizee inni waa'ee karaa Daawud Ibsaatitti akkana jedha jedhu ati ammoo kun waan akkanaa rabsiteetti ilaalaa gizee jettu natti hin tolle. Maaliif yaada asirratti laksii fixa. Sii fixa uumaa waawwannoo jechuuf miti. Wanti jedhaaruufi akkas jechuun minaalbaata argitee namichi kun yaada ofii kennataadha malee isintu wanna san geddaratan jedheetiin waan yaada inni itti hubataaru san si ibsu barbaadeetiin akkasiin jechuu jira. Gaarii. Haa ta'u inni gizee akkas jedhu Daawud Ibsaa gizee gara pointiitti adeemnu mee. Achadha nume. Wanti ilaaluu qabnu Oromoon yaada tokko irratti haasaa tokko gara fuulduraatti adeemuuf teessoo warri paartii kunneen ka biyya keessa galan waliigalii isaan tokkummaa godhanii biyya kana hiree argame kanatti fayyadamu biyya kana keessa seenaniiran. So eega seenaniitiin jedhan paartiin kunneen uf jijjiiruu danda'u qaban duraan dursaniitiin. Uf jijjiiru jechuun maal jechuun biyya keessa seenanii uf tooyatanii uf laalanii haala poolitikaan itti uf jijjiiruu qabu. Kakalee ittiin deemaaranii miti. Kakalee keessa dhufanii miti. Argitee kabiraatuu dhiisiiti teessuma ofiitu akkuma itti bulchaaran sanuyyuu hatattama uf jijjiiranii haala yeroo waliin deemuuf warra naannoo sa'a kanatti bara kana hubatee ufa fiiguu danda'u. Ka fiigee lafa mara dhaqqabuu danda'u. Ka fiigee Oromoo mara dhaqqabuu danda'u. Kanneen gadhiisuu qaban. Yaaduma durii san qabatanii irra cichanii namoonnummaan waggaa 30-40 irra turan kunniin cadhisanii adhallee cadhisanii holli qonni yoomiif xaara'u. Yaada durii asirratti qaba. Yaada durii jechuun fakkeenuma sii fudha. Kuwwan achuma as dhufeeyyuu amma abaa'oo haa jennu mee. Abaa'oo yaada ofii haaromsiisee uummatatti hin gabbaa illee hin qabnu namoota uf jijjiiree yookaan maal jedha afaan maraatiin shumshirati kanneen godhanii wanna kanneen dafanii jijjiiranii uf qajeelchaniitiin gara uummatatti uf gabbayanii uummata keessa gabbayaaranii hin qaban. Uummatni deeggadda gizee isaan biyya seenan uummanummaan abdii isaan irraa kutee isaan waan hin godhan jedhanii wanna jedhan uummanni wanti gabbayee naalbaata galiifta kanarratti ufa haaromsiisanii biyya kana keessa galanii moraal illee kennee jijjiirraan illee isaan keessaan illee akka dhufuu jedhee uummanni akkasitti yaada. Haga galanillee wanti deemaa uduma uummanni irra dhaabatu wanna xiqqoo hin tolle fakkeenya sitti maam akkuma karaa gurbicha isin duraa jedhu waan garii waa'ee dudduubatti haasa'uu qabamu paablikii gadi baanii waan haasa'u jira. Si galee kun mataa mootummaa nama guddummaa qaba irraa akka ka'e yookaan poolitikaa adda kakaleetii miti poolitikaan ka adda irra jiru kana attamitti ufa foodeensinna ka jedhu yaada kanneen warra ariifatatti hubatuu danda'u dhabuu isaarraa akka ka'e natti fakkaata. Amma ol
bay public it bodaawat hikkachoo hikkadhu nun jedhu illee hin jiru hikkadhu illee hin jiru wanti akkas jedhu yooma hidhatee illee jiraatu silaa kun waan saayilentii dudduuba godhan yooma jechuuf illee barbaade waan dubatti haasa'u malee waan as bahee raasaa kanatti awufa waajuu miti maaliif wanti as senneerruufi ummata wal geennee ummata wal barree ummataan waan jiraa politikaa kenna qajeelfannee filannoo jirutti karaa nagaatiin itti deemnaaf itti galle malee waraana hin qabnu miti kaas galleerru silaa waan sanneen saalentima waan godhaniitti deemuu qaban waan akkas fakkeen musi jaa wanti kunniin tattaa'uuf ufaaramsiisanii jira mee waggaan mee paartonni kunniin eenyu ija keessa laalla mee kabiraatuu dhiisiiti isaan haqa ammaatuuf haaromsin isaan warri ummanni negatiiv pozitiivii qabuyyuu wanna kanneen haqa ammaa jijjiirraan tokko ummatatti gadi bahee wanti mul'atee lolleen jiru isaan keessaallee wanti mul'atee jiru obboleessa kee isin nama guddaa of course dhiifama naa godhaati waan baay'ee dancaadhaa beektan baay'ee galatoomi yaadi kee baay'ee gaariidha waaqayyo si haa eebbisu namoota kanatu na cinqaa jira tokko daddafeetan daqiiqaa lama duwwaan kenna warra kan biraadhaaf hin kenna fixxeetta haa ta'u wanti guddaan jijjiiramni paartota keessaa gadi ba'uu qaba bayu jechuun uf gadhiisuu qaban angoo waggaa 30 irra ta'an dafanii gadhiisanii filannoo ummanni nuu yoo isaan amana ummannummaanu yoo isaan amana lammaffaa paartummaanu kunniin oromoon paartiin kun marti gayyaa'ee filamuuf deemuu hin taane ufii oduu filannoon hin dhumne ummata gabbaanii himanii ummanni keessaa filee paartii tokkicha dacha'anii paartiin tokkichi dorgomuuf qophaa'uu danda'uu qaban. Paartiin kun marti gayyaa'ee dhumarra paartii wannota qabu hin qabu. Warra diida tureeru paartiin kunniin martinu warra barataaf keessaa qabu. Qarummaan yoo hin deemne achi kufiisaaf deeman jechuudha. Paartiin kun muluu yoo gabbaa'eeti jedhe nu oromummaa keenya nu dadhabsiisa malee womaa eenyuun illee wiini goonee gallee hin dandeenyu. Kanaaf paartiin duraan dursanii oromoo ummata gayyaa'anii ummanni paartii ofii filatu keessaa filatee tokkummaan ammoo paartiin tokkochi hafe sun warra paartii karaa biraatiin dhufu waliin dorgomuuf danda'uu fi gaafa mo'atamanii jedhamu jaalalaan bilisa walii kennaniin kabajaan walitti dabarsuu aangoo barbaachisaa jedhee fudhanna. Galatoomi fayyaa ta'e waaqa si eebbisu yaada keetiif galatoomi boo galatoomi fayyaa ta'e galatoomatis jiran asirratti wanti nuyi haasa'aa jirru waa'ee dhaabaa waa'ee abalootuu hin ta'ini sabi keenya ofii kootiin waan mataa kootii murteeffadha jedhee itti seeneera kanaaf lolaa jira kanaaf du'aa jira hiriira ba'aa jira hiriira nagaa ba'aa jira kun mirga isaati moo mirga isaa miti hidhachuun mirga isaati moo mirga isaa miti maaliif hidhachuu hin danda'u isa jedhu irratti haasofnu jedheen jalqabee kanarratti kan hin yaada barbaadu oo kanaa gadi isin hin dhaaban nama kana jedhu nan barbaada eebbisee caala ati moo waan hin erganne eebbisee kottu hin erganne request hin ergine caalaan na gaafata tole eebbise kottu gaa yaada kana irratti akkatiin yaada nu laattu waan qabdu maaltu jira uummanni kunoo kana jechaa jira isa jedhu eebbise yaalaa jira ammayyuu hin argamne elaa jirana okay tole eebbise aloo ani koo ijoollee durbaatiin si eebbise akkam nagaara akkam nagumaa akkam jirtaa ya maqaa jaartii jedhi nagaa galta waaqayyo tole gaggabaa isa nama jedhe tooppikii kana irratti fookasii godhiiti daqiiqaa lama sii kenna warri nama baay'ee jira wanti jiru uummanni oromoo wanti amma jette attam gochuu qabu kan iti jette uummanni keenya wanta amma jijjiiramni biyya keessatti argame kuni wanta ji'a ja'a gidduutti kun hundumtuu dhufe. Ji'a ja'a gidduutti. Maaliif jennaan warroonni kaleessa ilmaan Oromoo
nyaachaa turanii alanfachaa turanii qabeenyaan mirga isaanii sarbaa turanii iddoo sana hin jiran bifa jijjiirrateera. Bifa jijjiirrateera. Kan inni bifa jijjiirrate nama keenya Oromoo keenya bira dhaqanii itti naasomne. Innamma jiru kun bifa jijjiirratee dhaqee saba koo dhiiga koo jedhee itti haasa'e. Lafa jiru barbaadee kottaa na gargaara. Kottaa na tumsaa wal tumsina. Yaada qabdanii achi baatan sana kottaa walitti finna. Kottaa walittitu deebinee haasofnee badii qabnu hundumaa dhiifamoo liigoonee yaada gara hunduraatti deemuu danda'u uummata Oromootiif mirga saba Oromootiif akka maal gochuu akka dandeenyu isa fudhattanii qabdanii qabattanii jirtan sana walii wajjin yaada tokko xarapheessaa tokko irra teenyee haasofnee fuulduratti teessifnaa wal taanee tokkummaa tokkoon jaalalaanii deemsifnaa. Hin jenne isaan inni kaleessaa suni nu iddoo sana hin jiru amma bifa jijjiirratee dhiiga keetu jira kottaa wal taanaa jedhe. Amma rakkinni jiru uummanni Oromoo isa kana hin hubanne. Kanatu nu hanqate, kanatu nu wanti ta'ee, kanatu dhibee, kun nuuf guutamu jedhan ariitiidhaan lubbuutti qaban. Mootummaan kun har'a ka'ee amma gochuu hin dandeenye. Isa isaan barbaadan kana. Atattamaan amma dafee guutuu hin dandeenye. Maaliif namni akkuma dhalatee har'a ka'ee nageenya. Asirratti sin dhaaba. Eeyyee. Wanti nu haasa'aa jirru waa'ee namoota dhaggeeffadhu waa'ee namoota dhumaa jiraniiti. Eeyyee. Cinaaksanitti, Gujiitti, Harargeetti, Wallagga keessatti, Raayyaa keessatti uummanni lafarraa duguugamaa jira. Waa'ee isaanii haasa'aa jirra. Eeyyee. Uummatatu iyyatanii ilaa nu fixaa jirtu federaalii bira dhaqanii kadhatan maaloo nurraa dhaabaa jiranaa. Maaloo dhumneerraa poolisii Oromiyaa xiitii 5 wajjin erganii poolisiin Oromiyaa iyyuu dhuman hin du'an baay'ee isaanii. Federaaliidhaan nu gargaaraa innaan didan ijoolleen wal filtee dargaggoon dhannee gargaarra saba keenya itti yeroo isheen deemtu karaa irratti ajjeesan. Hin dhaxxanii jedhanii deebisan ijoollee. Warra buqqa'eellee hin gargaartanii jedhan. Isa kanammoo iyyatan hin dadhaban. Inumayyuu dhufanii ijoollee isaanii ijoollee dargaggoo ofii isaaniitti hidhachiisanii ganda isaanii eessifachuutti ka'an immoo hiiksisaa jedhan. Yennaan uummanni ni hiikkannu jedha. Amma gaa uummataa wajjin malee waa'ee poolitikaa siyaasaa, waa'ee siyaasaa, waa'ee warra dhaabbilee siyaasaa min amma kan nu haasa'aa jiru. Uummatatu ka'ee hiriira ba'e. Uummatatu ka'ee hidhannoo keenya ni hiikkannu, gaaffiin keenya nuun deebinee dhumaa jirraa, du'aa jirraa, halkanii guyyaa nu qalu nu ajjeesu, ijoollee keenya gudeeduu jedhe. Evidensii fideetti dhiyeesse. Kanaaf ka'e uummati. Uummati maa ka'ee jetta ammati? Uummanni akkuma kaleessa ka'ee jijjiirama kana fide ammallee uummanni ka'uun dirqama isaati gaafa lubbuun isaa gamte. Koonootti ka isaan siin jechaa jiran. Yaa uummanni ka'uun wanta inni uummata maaliif rakkina isarra ga'ee mootummaa isaatti iyyachuudhaaf ka'a. Garuu kan rakkina ta'e warroonni qawwee qabatanii achi keessa jiranii uummata ta'anii qawwee qabatanii jiranii poolisii sana wajjin wal ta'anii maaliif itti hin dhokafne? Isa baay'ee yaada gaarii fide. Ela amma isuman jechaa jiran uummatatu ijoollee hidhachiiseetu ijoollee isaa hidhachiisee warra dhuftee mucaa durbaa tokko nama 11 ta'anii gudeedani. Mucaa durbaa qabdaati. Utuu mucaa obboleettii qabdaa. Mee ilaali yeroo isaan kana godhanii uummati danfee lafaa ka'e. Danfee lafaa ka'e nuuf xaagaa hundi keenya dhumuu qabna akka ittiin jiraannu jedhan. Federaalitti iyyatanii gargaarsa dhaban. Mootummaatti iyyatanii gargaarsa dhaban.
ijoollee isaanii ganda keessaa horiidhaan bitaniitu dargaggootti qawwee kennanii nurraa dhowwaa jennaan dargaggoon kaatee dhowwutti kaate. Dargaggoodhaan maa Benishaangulitti dhukaaftaa jedhanii dhufanii dargaggootti dhukaasuutti kaane lolla akka itti ka'e. Kun deeggaramuu hin qabu jedhee taddan irratti ba'ee namni haasa'a. Maa jechuudha akka jechuun? Si galeeraa? Yaa naa galeera. Kaan egaa. Ani gaa isa kana kan dirmachuu qabu gara lachanuun ilaala. Kan dirmatuufi qabu Lammaa Magarsaatii fi Jaal Daawud. Lachan isaanii lama ta'anii wal ta'anii dubbachuu qabu, furmaata itti barbaaduu qabu. Asirratti wanti tokko wanti si galuu qabu. Daawudi humna hin qabu kanarratti biyya kan mo'aa jiru obbo Lammaadha. Obbo Lammaanii irratti hojjechuu qaba. Fayyaa ta'e solushiniiti nuuf fidde galatoomii warra kan biraan gashaa fayyaa ta'e Waaqayyo si haa eebbisu. Daqiiqaa indaam daqiiqaa 5 sii kenna jedhi nagaatti. Fayyaa ta'e. Uummata Oromoo please yaada keenya kanarratti toopikii kanarratti haasofnu. Toopikii kanarratti haasofnu maal wayya uummanni Oromoo rakkataa jira. Gaafa solutionii dhabu ka'e uummanni kuni. Namoonni baay'een attam inni kaan hiriiraatti bahuun yeroo kana miti. In the first place uummata gorsuu hin dandeenye. Waan uummanni jedhe duwwaa dhaggeeffata. Mirga hin qabnu uummata gorsuudhaaf. Uummatatti asii gadi dubbachuudhaaf hin dandeenye. Uummatatti nuu ol jira, nuu uummataa gadi jira. Poozishinii keenya wallaalla gaafa lama dhaabannu jira. Ibrahim kan yoo dhaabe malee hin dhagaa'e. Hello. Sagaleen keenya dhawaa cabaayee. Nagaama. Ammoo fuudhii dubbatu. Maskootii keenya fi makiinaa oofaa jirtanatti fakkaata. Inna sagaleen keenya nagaama. Isitu nagaa'u kan maaliif hin iyyisiif ta'a? Amma nagaama jedhu. Haasa'ii. Tole. Itti hafa kottu. Gammachiis kute. Itti hafa. Gammachiis amma deebi'ee galuu danda'a. Itti hafa. Ayo biraadeen. Okay. Si biraa dhaamsi waa dhaamsi yookiin miyuutii irra kaa'e waa tokko godha. Eekoo godha. Ana biraamu? Yaa. Lakki ana biraamu sagalee humtuu hin jiru maaliif akka ta'e hin beeku malee. Jedha asa egaa. Maal jedha? Ammallee jira? Amma sagalee hiikkoon sun hin jira amma? Maal jedha? Okay. Yaada bareedaadhaan wanti jechuu barbaadu waa'een uummata keenyaa kuni ammallee rakkoodha. Rakkoon kun immoo waan har'a yookaan waan kaleessa eegale miti. Haa ta'u garuu erga jijjiiramni kun dhufe immoo tarii furmaanni hin argamatennaa kan jedhu abdii guddaan horatamee ture. Abdiin horatame kunis deebi'ee du'ee jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Karaa hedduutiin abdiin horatamee ture. Jaarmiyaan biyya alaattis bosonattis baqatee ture hundumtinuu amma gara biyyaatti deebi'ee humna guddaatiin waa'een Oromoof Oromiyaa kuni bifa addaatiin hin hojjetama. Oromoonis deebi'ee hin dhaabbata. Oromiyaanis hin ijaarama. Kan jedhamuun abdii guddaatu ture. Amma abdiin suni du'eera hin jiru. Sun du'eeti amma qabsoon haaraan eegaluuf deemaa jechuudha. Sababiin isaas duri haa ta'u diinaa fi diina keenya wajjin wal lolaa turree jenne. Amma immoo walii keenyatu wal loluuf deema. Garaagarummaan jiru jechuudha. So barri inni hamaan isa darbe toon ta'an isa ammaati. Inni hamaan isa ammatti seenuuf jennu kanatu isa amma eegalame kanatu Oromoodhaatiifis Oromiyaadhaatiifis
inni balaa guddaan isa kanadha. Balaa kan immoo hambisuu hin dandeenya jechuudhaatiif marii kaleessa ture waliigaltee kaleessa turetu murteessaadha jechuudha. Waliigalteen kaleessa jiru diigameera eeyya diigameera. Wal haaluutu jira. Wal sobuutu alatee jechuudha. Inni kun immoo gaagama Oromoo gidduutti fide jechuudha. Amma namoonni tokko yeroo kaasanii Daawudtu kana dubbatee sana dubbatee jedha. Sun kan dubbatamee fi wanti mootummaa fi yookaan Lammaa fi yookaan Daawud kan jarreen kana sadan gidduutti guyyaadhaa gara guyyaatti wal sukkuummaatu jira. Wal haalanii hundumtuu karaa barbaadeen sagalee isaa iyyata isaa dabarfachuun eegalee jechuudha. Inni kun garamitti deeme haqee haga daangaa darbee warra mana duuba jiru bira ga'ee jechuudha. Warri mana duubaa ejjennoo mataa keenyaa fudhannaadha jechuudha gaama kan jiru. So amma isa kanaatiif furmaata akkamiitu uummanni inni ajjeefamaa jiru kun baharraan lixaan kaabaan kibbaan Oromoon boqonnaa argatee hin beeku. Ajjeefamuunsaas buqqa'uunsaas kan duriirrayyuu daran baay'achaa dhufe jechuudha itti dabalaa dhufe. Isa kan akkamiin dhaabsisnaa yoo jenne har'a furmaanni kana jennee kaa'umtu nama rakkisa. Inni jalqabaa waliigalteen kaleessa bakka itti deebi'uu qabaadha. Yookaan immoo waliigalteen kaleessa jiru kuni uummataaf ifa ta'ee uummanni murtoo isaa haa fudhatu. Lammaan yoo dogoggore uummanni Oromoo hundi dogoggore jechuu hin dandeenye. Inni sun darbee amma kan hin jechuu barbaadu uummanni Oromoo mirga qabaa ka'ee sagalee dhageessifachuudhaaf. Dhibbaan dhibbatti qaba. Kana kan hin barbaadu. Dhibbaan dhibbatti qaba. Amma namoonni maaliif ba'anii jedha. Isa irratti dubbanna. Maaliif ba'anii jechuun dantaa nama tokkootiif hin deemnu nuti. Oromoon dantaa nama tokkootiif hin deemu. Oromoon dantaa Abiyyiif hin dhaabbatu. Dantaa Lammaaf hin dhaabbatu. Dantaa Daawudiifis hin dhaabbatu. Dantaa mataa isaatiif, dantaa Oromoof, dantaa Oromiyaaf kan dhaabbatu uummata Oromooti. Abiyyi dogoggoruu danda'a. Lammaan dogoggoruu danda'a. Daawud dogoggoruu danda'a. Uummanni Oromoo garuu dogoggoruu hin danda'u. Yeroo hundumaa uummanni dogoggoran qabu. Uummanni miiliyoonni hammi kun dogoggore jechuun inni dogoggore jedhu sun ofii wallaalaadha. Namni har'a maaliif uummanni ajjeefamu kun ajjeefamu maa diddee maa baatee sagalee kee dhageessifattee inni jedhu wallaalaan isa. Bara kana keessa wallaala namni jedhaman warra akkasiiti. Uummanni hammi kun gaafa ba'u uummanni hammi kun wallaaleetii ba'ee jechuudha. Wallaalaa jechuudha. Uummanni hammi kun uummata dogoggoraa jechuudha. Yookaan jenereeshinii ma dogoggoraa jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Yoo uummanni hammi kun dogoggore. Kanaaf uummanni gaafa ba'u hundi yaanni kun ana keessas jira jedhee yaada isaa ibsachuu jechuudha. Uummanni kun har'a gaafa ba'u itti tolee miti. Ajjeefamuu barbaadee miti. Karaatti ba'ee of mul'isuu barbaadee miti. Yookaan namatu san beekuu itti na baraa jechuu barbaadee miti. Hir'uu isaatu hin guunnee fi gaaffii isaatu hin deebinee fi mirga isaatu hin kabajnee fi daangaa isaatu hin eegamnee fi ajjeechaatu nurraa hin dhaabbanne qaamni nurraa dhaabsisuudhaa danda'u nuuf haa birmatu jechuu isaati. Malee namni gaafa deeggarsaas bari deeggarsaaf uummanni galagalee ba'e miti. Gaafa miidhamus akkasuma miidhamaa jirra miidhamni keenya nurraa haa dhaabbatuutti ba'e. Kana maaf himattanii jechuun yaada akkamii akka ta'e naan galu naaf. Diina haa ta'uu fira haa ta'u maal akka ta'e hin beeku. Waa'ee hidhannaa irratti. Hidhannaa isa kam? Uummanni Oromoo hiikkachuu qabaa. Oromoon hojjedhama. Bulchiinsi Amaaraa akka jedhe hiikkachiisuu miti uummanni keenyi guutummaatti hidhachuu qabaa. Kan akkas jedhu isuma pirezidaantii Amaaraati. Isuma aangoo gita lammaa nama qabu jechuudha. Gita Dabratsiyoon nama qabu jechuudha. Kan keenyi hidhannoon kana booddee isin hin barbaachisu. Maal jechuudha?
Ajjechaan nurraa dhaabbate hidhannoon nu barbaachisu. Mootummaan isa hidhate immoo Oromootiif dhaabbe. Inni amma ajjechaan biyya Amaaraa keessa jira hin jiru. Garuu hidhachuu qabnaa yan daranuu. Mocoramanii gaaf tokko boo'anii hin beekan amma. Tigraay keessa akkasi boo'ichi hin jiru, gammachuudha, misooma waa hundatu jira. Kan keenyoo misoomni hin jiru, ajjechaan hin dhaabbanne, hidhaan hin dhaabbanne, reebbichi hin dhaabbanne, buqqeensi hin dhaabbanne. Oromoof meeshaan wal arguun irra hin jiraatu jedhan. Gabaabumatti Oromoof meeshaan wal arguun irra hin jiraatu. Kana jechuun maal inni gaafa Oromoon hidhate meeshaa wajjin gaafa wal arge nuuf balaa qaba. Nurratti dammaqu. Waan nuti dogoggora hojjenne humna qabaniin meeshaa qabaniin nu dura dhaabbatu. Kanaafuu meeshaa Oromoon akka harkaan hin qabne haga dandeenyetti waan isaan ittiin nu dura dhaabbachuu hin dandeenye humni isaanii inni guddaa kan ta'uu fi danda'u meeshaa waan ta'eef meeshaa kana harka baasuu dadhabuu qabna. Yoo kana goone lafa isaanii akka barbaannetti harkaa fuunee gurguruu dandeenya. Lafa isaanii irraa buqqisuu dandeenya. Ajjeesuu dandeenya. Mirga isaanii akka barbaannetti sarbuu dandeenyaadha. Kanammoo Oromoon hin fudhanna yoo jedhe haa fudhatu. Har'a Oromoon maaliif waboon hin hiikkatu jedhee waboo wajjin maaliif hiriiree ba'a? Hogganna dabalisummaa Oromoo har'a too waboo bira hin dhaabbatu hiikkachuu qabatoo jedhe uummanni Oromoo hoggana mataa isaatiif filateeti waboo lolchiisuu danda'a jechuudha. Shakkii tokko malee. Eesumatti jira bara. Hindi deebara. Yaa. Kanuma akka filannoon jiru. Waboo miti uummanni Oromoo kana booddee qabeenya isaa walakkaa gurguratee meeshaa bitachuu qaba. Gaaffii tokko malee. Yoo kanan taane ajjeefamuun isaa ittuma fufaa na ajjeesi kottuu jechuudha karaa biraatiin. Bayyaa ta'e. Galatoomi. Sa'aatiin kennumeera. Ayya. Nagaa. Tole galatoomi. Ayya nan jira. Abenazar jetti kun Oromoo taatoo Amaaraata. Meeqa mee Abenazar kan hin fida? Abenazar. Hello. Eenyu jedhu maqaa keessan himaa kaa? Akkam nagumaa? Gaarii galata Waaqayyooti. Garuu isin caqasaa jiraayyuu amma waan dubbataa jirtan kana isin caqasaa jirraa. Yoo caddifnee ilaallu lammaan garuu Oromoo moo Oromoo miti jennee gaafachuutu nurra jira amma. Maal si fakkaate uummanni yoo dhumu uummanni yoo duguuggamu namni nu akkamitti waraana meeshaa guddaa qabatu wajjin attamitti nu walloluuf gara mukaa deemna jedhee yoo dubbatu dhageessanii jirtu garuu dhagahuu qabdu. Kana yoo laaltu lammaan dhugama Oromoodhaaf dalagaa jira moo Oromoodhaaf dalagaa hin jirre jennee gaafachuun nurra jira beekaa. Caddifnee Abiyyi Oromoo lammaan Oromoo jennee laaluun nurra hin jiru. Yoo isaan ol gahii seenan gara biraatiin uummata Oromootitti duulan. Yoo gizee amma wal gahii seenan Wallagga irratti yoo jalqabamu gizee lama isaan wal gahii seenan. Garuu gabbaaniin dubbatan nama Oromoon yoo dhuman yoo duguuggan sanyii isaanii yoo balleessan isaan gadi baanii dubbataa jiran. Kanaafuu lammaan dhugama Oromoof hojjetaa jira moo wanni biraa seera biraa qabaa jennee gaafachuun nurra jira. Amma caddisneetiin lammaa haa goonu Abiyya kana nu godhaa jira jennee dubbachuun nurra hin jiru. Deemee wanna Laallibalaatti haasaa Oromoon achitti. Oromoon amma ka gaafachuu qabnu maaliif dhumaa jirraa? Amaarri amma gabbaanii dubbataa jiran guyyaa tokkoon isin finna jedhanii gabbaanii dubbataa jiran. Finfinneen teenna jedhanii gabbaanii dubbataa jiran. Shawaan keenna jedhanii gabbaanii dubbataa jiran. Miidiyaa isaanii irratti gabbaanii kana wanni jedhaa jiran. Kanaafuu dhugama OPDO'n Oromoodhaaf dalagaa jirti jennee dubbachuun nurra jira amma. Uummanni keenya maa cadhisaa? Yoo namni dhumu maa cadhisa uummanni? Fixaa jiranii bee bakka hundaanuu fixaa jiranii. Meeshaa maa hidhanna jedhee haasaa lammaan oo gizee hundaa gabbayee Oromoon. Amaarrillee Tigreenillee kuwwanillee hidhataa jira. Gara naannoo Kibbaallee hoo deemte hidhataa jiran.
Kanaafuu dhugaa Oromoo ficcisiisuu barbaadammoo maali jennee wal gaafachuun nurra jira amma nu. Oromoo ficcisiisuu barbaadammoo jarri kun maal addisuun yoo Oromoo waa tokko godhu gabbayee dubbateeti Oromoo kana godhuun nurra hin jiru suuta jedhaa jedha. Abiyyillee akkas jedha suuta jedhaa nu amma hojjetaa jiran dalagaa eega dalaganii maa nama fixaa jiran maa nurraa hin dhaamne ree. Oromoo fi eega dalagaa jiraatanii nama Oromoo fixaa jiru maa hin dhaamne. Milishaan hin jiru Oromoo keessa. Namichummaa nama aangootti seenee wannoo maalii wannoo jedhanii eegamsa Oromoo jedhanii kamaal galchuu bootaa kadhan maal godhaa jira amma mee inni. Yoo Wallagga irratti namni dhumu maal godhaa jiran. Mee kan akkana jennee wal gaafachuun nurra jira amma. Tokko oduun qabu waan Oromoo irratti dhufaa jiru oduun qabu jedhasanii gabbaanii dubbatanii daawit akkana ta'ee sun akkana ta'ee daawit kana godha jedhanii wanna jedhan. Mee guyyaa wanna hojjetaa jiru wanni Oromoo irratti dalagaa jiran gabbaa jedha caqasaa jedhaanii feesbuukii irratti illee haa ta'uu kaamraa. Amma dura maal baasanii hadha guyyaa kana keessa dura Oneg biyya fixaa jiraa nama 80 warrattiin naftanyoota Oneg nama fixaa jiraa nama ajjeesaa jiraa jedhanii baasanii. Garuu kan nama fixaa jiru kabiraati. Kanaafuu isaan ufumaa ani yoo laalu jarattii tanatu ta'u wanna kana godhaa jira Oromoo ka ficcisiisaa jiru qarshii qabaniin biyya jiranii walitti qabanii muka keessatti wanna jedhanii Oromoo ka ficcisiisaa jiru warratti miliiliikii kanneen na fakkaataana. Amma kabiraatii miti kalaalluu qabdanu. Isaaniin hidhatanii Oromoo ficcisiisanii. Oromummaa hidhatanii hiikkadhaa jedhanii gacciisaa du'aanuun jedhaa jira lammaan. Kana ka gaafannuun qabnu kana. Ciisaa du'aanuun jedha dhuma biyya yoo namni 70 yoo buqqa'e maal hojjete lammaan mee kana gaafadhaa. Kana walaa gaafannu. Ammallee dhufaatiin darbanii biyya mana keetti dhufanii si ajjeesaa jiranii. Kana ka wal gaafachuu qabnu kana nu amma. Maaliif Oromoon ciisee du'a gizee hunda? Naannoo Amaarri Sumaaletti namni aga 5-6 du'ee jennaanii gabbaanii iyyanii jedhanii wanno jedhan. Oromoon kana dubbachuu dadhabe. Oromoon hoo bitaan mirgaan keessaan alaan hoo dhumu maa jedhisan? Maa jedhisan lammaa maal wal buqaa lammaa asirratti si ibsu ilaame abalumaa kana gochuu dhiisee abaluu kana gochuu dhiisee isa jennurra Oromoon jalqaba akka namaatti of ilaaluu tirra. Oromoon mataan isaa akka namaatti of ilaalaa jiru. Oromoon ani mirga qaba jechaan jiru. Oromoon ani raammoo mini dhala namaati. Ani saree mini qalbii miti. Dhala namaati ani nama. Mirgi koo mirga akka dhala Amaaraa tokkooti. Shamarreen Oromoo tokko shamarree Amaaraa wajjin wal qixxeedha. Shamarreen Oromoo tokko shamarree Tigree wajjin wal qixxeedha. Jaarsi Oromoo tokko jaarsa Tigree jaarsa Amaaraati wajjin wal qixxeedha. Lubbuun waaqni hundumaa lubbuu wal qixxeewuu jedhee kaa'ee dhaabatee ani Oromoodha ani nama. Yeroo namni si bulchu tokko akka saree tokkotti si ilaalu yoo sarummaa kee fudhatte si saree lakki ani saree miti. Ani raammoo miti. Ani nama lubbuu qabudha. Ani nama. Ani mirga qaba. Mirga kootiif hin ka'ee dhaabadhadhee Oromoon gaafachuu irra ture. Nama gaafachuu irra ture. Har'a kun ogaa Wallaggatti jalqaban. Ka'aniitu nurraa dhaabaa oo barbaaddan. Ijoollee keenya nutu hiisifate hin hiiku. Waan barbaaddan fidaa jechuutti ka'an. Amma gaa hin galagalfate Oromoon. Amma bakka kana kan hin dhumna malee shamarreen keenya utuu nu ilaallu wixaawwixiin namni 11 dhufee hin guduuduu jedhan hin gudeeduu jedhan. Nama 11 mucaa durbaa tokko mucaa hin heerumne tokko manaa gadi baasanii namni 11 gudeedha. Rabbi sitti agarsiisu. Kana jechuun maal jechuudha? Akka sareetti si ilaalu. Kana yeroo ta'ee jiru immoo hin hidhatini gadi hin ba'ini hin dubbatini addanarraa kashanabbee meeqa kan aktiivisteetti gadi yaate akkamittiin Wallagga gadi ba'ee hiriira ba'a kan jettu. Namni akkas jedhu kun obboleessa mana keessaa qaba, obboleettii qaba, haadha qaba mana keessaa. Sii galaa? Namni nama sammuu qabne namni yoo fixan yoo sanyii namaa duguugaa jiran Oromoo yoo lafarraa fixan Wallagga maa gabbayee dubbata jedhee ka dubbatu ka sammuu qabu miti ka sammuu hin qabne ka namaa ayyaanne namni
maa wallagga sirrii godhanii kuwwan illee itti fufuu qaban jedhaan wallagga sirrii godhanii ciisanii du'urra kana hojjechuu wayyakaa ciisanii du'aa jiranii amma bee dhufaa jiranii gara wallaggaa keessa seenaa jiranii beektaa keessa ari'anii biyya nam Oromoon bakka jiru ari'amee gara nama ofiitti siiqeet achitti illee dhufaa jiran amma kana maa hojjetama jedhee dubbatu nama sammuu qabuu miti maadhumna Oromoo wajjin jechuun dura jira nu namaa gadi nu namaa gad taaneeti ka gizee namni haganaa miiliyooniin haganaa yoo buqqaamnu namaa gad taane maali akkuma amma dubbate ka keessaa ba'e sun dubbate amaarri lola hin qabu Tigreen lola hin qabu gara dabuubni kun lola hin qaban maal Oromoo bichaan maal Oromoon maadhuma maa fixan Oromoo maa fixan maali yaanni isaanii maali opinion maan jennetuni yaanni isaanii maali nu amma nama akka taane of beennee saniif dubbannaa be nama waan taaneef namni dhumaa jiru kana sammuu keenyaan gubannee waan dhabneef kana dubbataa jira be amma beektaa dhugaa yoo nu dalagaa jiran maa nurraan dhoogwine maa nama ni dhachiifne maal nama gattaane hin bayeeti nu waraanu Oromoon gizamuun jadhisee du'a ani hoodu nama ajjeesuuf dhufe sani yookaan ajjeesee tokko ajjeesee ani illee du'uu qaba ani tokko ajjeesee du'uu na qaba jadhisee uummanni keenya dhumuurraa ijoollee uummata bira dhaabachuuf deeman karaadhaan qabanii ajjeesuun maal jechuu kun bee miiseejii qabaa beektaa ati jadhisii ta'ii si ajjeefnaa si fixnaa kana opiidiyoon kanatti hojjetaa jirtu kana I am don't care sela kaawwani wanni tokkichillee Oromoo ka dalagaa jiru jiran hoteela ta'anii nyaataa jiran jedhani kun wanillee eega dalagaa jiranii maaliree Oromoo maadhuma gabbaaniin dubbatanii gabbaanii gingaafatanii kanaafuu hirrirri itti fufuu qaba jedhaan hirrirri itti fufuu qaba wallaggaa bichaa miti kun wanillee Oromoon Arsiillee Oromoon Baaleellee Oromoon Shawaa keessa jirullee bahuu qaba dhaabachuu qaba iyyuu qaba maalumna jedhanii gaafachuu qaban kana galata baay'ee si caqasee garuu wanna ati baatee dubbatte kan wanna lubbuu kiyya keessa sammuu kiyya keessa jiru waan ta'eef afaan jaraatiin illee itti mo'aa qabnu jarri nu ficciisaa jiranii keessaan hidhatanii baanii Oromoo ficcisiisaa jiranii wanni isaan Facebook irra irra dubbatamee caqasaa isin illee oduu amma ati dubbanne dura baasanii isaan oneegitu kana godhaa jira jedhanii oneegitu kana godhaa jira jedhanii amma gurbaan dura dubbate sun maal jedhee Daawit Ibsaati kana godha jedha. Daawit Ibsaa humna maal qabaa kana godha? Humna maal qaba? Jadhisee taa'ee ciisee nyaachuu malee maal qaba? Afaanii gaa'onni irratti bahee waan dubbateefi kanaafuu amma ciifnee du'uu nurra hin jiru ajjeefnee ajjeefamu nurra qabna jedhaan kan nagatti naa Caala eega silaatii kadhatta kottu caala. Caala kottu. Isin ergeera jamaa waa'ee hidhannaatiif waa'ee dubiisa waa'ee hiriiraati. Ayyoo Gudaaneel. Akkami caala? Naguma. Gaarii. Nagaa. Amma waa'ee dubbii keenya amma ijoollee gara dhiyoo Oromiyaa irratti taa'aa jiru kuni. Arraaf nu duwwaa fakkaata malee ganaa kutaama hunda qaqqaba. Amma yeroo nuuni ijoollee xixinnoo amma ijoollee ammani ijoollee wajjin hin guddanne ijoollee quxisuu koo irra taa'anii amma biqilaanitti dhaqanii yeroo gumuzi achii gadi cirtee dhageesseetta beetta. Ijoollee xiqqoo ijoollee nuun guddisne jecha harki ishee citee baddee kan waan lafa isheen buute dhabame. Akaakileen keenya akkoon keenya illee achirraa kan amma badanii dhufanii amma gimbii magaalaa jiraatanii jechaadha. Kun hundi isaa kan hin ta'eefi waan maal taaneefidha. Waan Oromoon keenya hidhatee waan tokko waan ittiin dullaa tokkollee gaasha qabdu tokkollee of hirkaa hin qabneefidha kan nuun kana hundarra taane. Har'a immoo qawwichi iyyuu hin jiru, rasaasichi iyyuu hin jiru, ituu jira jedhanii isa shakkan iyyuu immoo hiikadhaa jecha namootaatiin ofuma jira kan jedhameef waan rasaasi jira qawween jira waan jedhameef deemaati raqaati hiikadhaa qawwee sana baattanii jirtu jedhama. Kun kan inni jedhameef har'aaf meebii dhiya Oromiyaatti fakkaachuu danda'a.
iftaanii arsii gaa arargee siin gaa dhiigi keenya dhuma dhangalaa. Gochaa kanaaf immoo eenyuutu itti fudhatama godhata bor immoo kan himti fudhatama responsibilitii isaa fudhatullee tokkollee namni hin jiru. Akkuma kana Oromoon dhimma mataa isaatii uummata isaatii wanti ofii isaatii responsibilitii fudhate of amma dandeetti of ittisee qawwee yoo qabaate illee hojiin duutu irra jiraata malee dhimma dabarsee asii pirezidaantiin Amaaraa hidhadhaa namni humnaan deebi'a qawweetiin deebi'a lafti Wallaggaa qawweetiin deebi'a lafti Walloo qawweetiin deebi'a lafti Matakkal nuun jechaa jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Innan keenya immoo jaarsolii bitaan birgaan jaarsa jedhee nama deemu itti ergeetu hiikkadhu akkas godhi jedhee uummata keenya haadholii keenya akkoolii keenya fuudhee gaadaatti gashaa jiru jechaadha. Akkamittiin qawwee silayyuu ittiin hiine qawwee uummanni qotee bulaan meebii qaba yookaan hin qabu. Lakki qawween kun sin barbaachisu har'a Oromootu si bushaa jira jedhu ijoolleen baay'een isaanii. Ijoollee warra akkas jedhan kun hunda isaanii beeknama ijoollee kaabinee taa'e maal jedha hojiin baranne kutaa tokko fa'aa warra hojiin baranne warra akka taakkalee fa'aa kana wajjin sirriitti ol beekna hojiin barannee guddanne. Warra akkasii kun deemanii dhaqanii iddoo tokko sila. Caala maal jedha tokko information irra amma daqiiqaa kanatti lolli gujiirra deemaa jira gojii keessatti lola deemaa jira mee ilaali gaa maal jetta kana. Isa gara mana tokko. Eenyutu lolaa jira? Ganaa mana tokko keenyaa gaa gujiirraa ganaa booranarraa ganaa Harargeetti achi as dhufa Harargeerraa ganaa baaleemtinnaarraa baalee Arsiinis uummanni adda addaa achi keessa garanii Oromoo sataa Oromoo ta'uu dhiisuu isaanii waan beeknu hin qabnu. Uummanni suni baay'ee uummata sana iddoo tokkotti sassaabaati gubaafaa jedhu akkas fa'aa jedhu afaan Oromootiin barreeffame Ingiliffa beekadhee Ingiliffaan fa'aa barreesse lafa kaa'atee qaba baay'een nama. Kana har'a garuu uummanni ammallee waan fedhe yoo ta'esi maal jedhu antuutiyyuu eeboo ofirratti cidhiintee duutii jedhama. Gati kana uummanni Oromoo dhiyaa amma dhiyaadha. Dhiyaa jedhamni uummanni Oromoo Oromiyaa dhiyaa jedhamni boru immoo balbala isaanii dura jira. Balbala hundumaa dura jira. Yeroo sanas akkasuma boo'ichi itti fufaa waan tokko cal jedheef immoo ammayyuu ammati obbo Daani'eel ati cal jettee fi ani cal jedhee du'uu hin danda'u. Biyyuma USA keessatti iyyuu nanni dhadhaa jedhanii hidhannaan ni kaddu jedhanii du'aa jiru suma argichaa jirtanidha. Biyyee bilisummaan jiru protekshinii akkamii jiru keessatti. Innan keenyaa immoo qawwee maaliitu jira ofii isaatiin dhaqee ituu dhuguma Oromoon Oromoo ajjeesaa jira jedhamee argii beekameeti. Maaliifitu poolisii Oromiyaa 5 iddoo tokkotti du'ame? Haaw. Dallansuma kanaan dura dhaqa. Meesa warra nu dhaggeeffatuuf himi. Akkamittiin du'an isaan? Akkaataa isaa itti du'an iddoo tokkotti ol lolaniitu saraawwitii oraalii sanaan fe'amee dhaqeeni ajjeefama magaalaa walakkaatti. Kan ajjeese immoo waliin isaan beekamu lamaan isaanii reenjarii uffata jedhan. Kuni akkamittiin ta'uu danda'a akkamittiin du'eeme maaliif poolisii Oromiyaa 5 iddoo tokkotti du'e agaaziin tokko maaliif hin duune federaal poolisii tokko maaliif hin duune achi keessa. Kun shira akkamiin ta'udha. Sila Oromiyaa poolisii Oromoo protektii gochuu dhaqee ergii jedhaniiti. Amma moos deebi'ee maaliif Oromiyaa eeyyoota ajjeese kan isa duraa ishee gumustu ajjeesee nuun jedhan. Gumustu poolisii Oromiyaa ajjeesee jedhan. Isa kanoo gumustu dhaqee ajjeese. Akkam wantichi kun garamitti deemaa jira. Caala sigaa baay'een dubbii kana caala. Inuma sigaa jedhe. Warra kan biraa. Tole. Nagaa tole. Okay, tole. Okay. Nama sadhumaa gasheeni faarfata maal jechuu barbaadda yaa faarfata kottuuti faarfata faarfataani galuu barbaada. Jirana waa'ee dhuma hidhannaatiif waa'ee hiikkannaa isa jedhu kana waa'ee hiriirri maa ba'aa maaliif Wallagga hiriira ba'ee maaliif Gujiin hiriira ba'ee maaliif Harargeen Wawwadaa keessatti hiriirri ba'ame jedhanii maraatu asirraa isaaniifis deebii kennaa jirra. Kanarratti istiikii goonee bakka hin finna sa'aatii baay'ee teenye. Faarfata neetwoorkiin keen hojjetu natti fakkaata.
Si ergeera networkii keetiin hojjetu natti fakkaata. Meesii eegaan jira kaa. Mee faarfata hin dide kan kee. Okay. Okay. Faarfata lammata si ergaa chaansii tokkoon si kenna. Yoo man dandeenye egaa hin galtu jechuudha. Si ergeera. Warri na gaafattan kuni dhaqaatii follow godhaatii seenaa deebi'aatii malee seenuu hin dandeessan. Maaliif request na erguu qabdu? Follow godhaa yookiin waan tokko tokko. Yeroo kanatu galuu dandeessu jechuudha. Gamme atis follow godhiitii requestii kee daganaa ergi deebisi. Gamme na gaafata galuu dadhabe. Okay, gamme qoy amma singashaati faarfataan hin dandeenye. Gamme kottu seenigaa. Yeroo dheeraadhaaf yaaltee amma networking kee hojjechuu qabaa jechuudha. Okay. Gammachiis hin dhiise, gammeen hin dhiise. Jamaal atis dhaqiiti request ergadhu. Okay. Taaddasee Keeruu, mee Taaddasee Keeruutiif yaala. Jamaal Muhammad inti waanii ergadhu ka request ergadhu, requestiin ergitu. Follow godhi. Yoo follow godhe request ergitu asirratti mul'isannu. Networkii isin rakkisaa jira ijoollee natti fakkaata. Jamaal baay'iitii requestii ergi deebisiin siin jedhe. Okay. Ati hin dandeenye nama kan biraan gasha Golchaa Gujii gasheeni wanta kana fixa jechuudha. Golchaa Akam Daniel. Aboo kam? Ayyee. Eko bochaira. Maalita? Eko bochaira luwani ko. Ya lati indukanti makina keessa jira. Haza yodi isne. Aboo maanti jira lammaa fi abiyyi waraanuma nurra bobbaastee jirti. Isarrattaa jira amma. Waraana bobbaastee jirti wanni ta'uu qabu uummanni waa'ee qawwee hiikachuu waraanni kun waraana gaafa abawoon qara gale kaan uummata Oromoo waraana Oromoo fixe kaan hin beektaami. Waraanni amma jirus waraanuma Tigreet. Waraana Itoophiyaatii miti waraana uummata mootummaa tokkoon deeggarree konstitushinii biyyaa eegsisu mutu waraanni jiru. Waraana dantaa saba tokkootu jira. Bakka waraanni dantaa saba tokkoo jirtisutti abiyyis ta'e lammaan dhaqaa abawoon qawwee gadhaa jechuun hin ta'u. Kun gonkumaa waa yaadamuu hin qabne. Amma har'a laali guyyaa sadiin dura abawoo qawwee hiiksisne jedhanii karaa ulee horaatiin dhufanii waraanaan walta bu'anii konkolaataa tokkocha waraanni achitti konkolaataan dho'amee jalaa dho'amaniirani. Aarii sanii fi har'a waraana akka jiru guuranii godina Gujii keessa naqaa oolaniiru. Uummataan wal lolaa jirani jarri laali. Uummanni ka'ee mormii ba'anii abawoon qawwee hiikatu uummata jedhaa jira anaa miti. Laaluu dandeessa. Uummanni abawoon qawwee hiikachuun adi malee wanni nurraa qawwee hiikanii kan biraatti qawwee hidhan hin jiru. Gaaffii salphaa gaafatameera waraana biyyattii ijaaraa jedhanii waraana biyyattii majaaruu didan. Waraana wayyaaneeti ka jiru. Waraanni jiru waraana Tigreeti. Waraana Tigree qabatanii waraana Tigreeti ani wanni akka na hubadha. Ammallee lammaaf abiyyaan goon qabdi. Kana jala muree namaa jedha lammaaf abiyyaan goon qabdi. Adoongoo qabaattee waan jaal daawwitii waliin Eertiraa dubbatte gara galtee hin kaadu. Gara galtee waan sana hin deebisu dubbatte. Walii galtee saniin koo gali jetteeni eega jaarsi galeen duuba waraana qawwee irraa hiiku waliin gal.
waraana kana waraana mannaa waraana yakka hojii kana irraa achi waraana Oromoo 5,000 wayii waggaa lamatti asiin jedhaa jiru. Hawaayee kaanitti dubbataa jiru. Hawaasa 20 waraana adda bilisummaa Oromoo jaalna Gammadaa fuudhanii bakka ga'an. Boruu sheekoo namicha Gujii ilmi isaa dhaqee biiroo lammaa dhaqee gaafa taa'inaan lammaa dubbisa dhooggan. Girgaa boruu. Dhaqee abbaa isaa fuudhanii wayyaaneen fuutee hubat abbaa isaa wayyaaneen fuutee bakka keessatti beekamu. Bakkuma itti awwaalan yoo jeesanii jiraatan naa himaa jedhee lammaaniif biyya alaa kana dhuftee Ameerikaa kana ammaan jette. Koottaa ofiisi kenna banaa jedhaa turte. Gaafa namichi Ameerikaa ka'ee bakka awwaala abbaa kiyyaa bakka abbaa kiyya itti gatan gaafa dhaqee itti muu lammaa biran geettuu jetteen warri biroo lammaa eeddu. Abiyyi dhiisee nama biran geettuu dhaqee namichi dhaqee kadhataa dhaqee dadhabee iji baatee dhufe jarri akka afaan dubbattu hin jirtu. Akka afaan dubbattu hin jirtu quba qabaadha. Adda bilisummaa Oromootiin qawwee hiikadhaa ittiin. Jarri akka dubbattu hin jirtu jarri aangoon qaddu Oromoon ila mormiin bara kaanii itti fufuu qaba. Mormii har'a doola keessa oolan. Mormii godini Gujii lamaan irra keessaa oole. Mormii Wallagga keessatti deemaa jiru. Amboon deemaa jirtu. Oromiyaa keessatti itti cimee fufuu qaba. Aangoo ciccittee takkaa fudhatuu hin qabu Oromoo. Abiyyi Mallas. Hin citte abbe. Golja. Golja hin citte. Hin kute golja. Garaa isaa ture. Tole jirana. Baay'ee haasofnee galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee haasofneerra warri booddee kana dhuftanii kan nuyi haasaa turre waa'ee hidhaa hiikkachuuti. Isa kana dubbataa turre hidhaa hiikkachuu qabaa hin qabu isa jedhudha. Mee faarfataa kana ammas deebisee na gaafataa jira. Nan yaala. Yaaleen galchaa. Golja bayiitii gali deebi'iitii siin galchaa. Faarfataa asii ergeera. Ammayyuu neetwoorkiin kee kun gaarii natti fakkaatu. Neetwoorkii keetu rakkina qaba. Seenaa hin jiru waan kuni. Inni siin dadhabe. Oromoon bilisoomuu qabaa jedha tokko. Mee ni ilaalame wanta inni jedhu. Oromoon bilisoomuu qabaa jettee kottuu seeni kaa. Wanta itti jettu ilaalla. Hello, akkam jirtu? Akkam ibboo? Nagaa galata Waaqayyoo akkam isin? Gaarii. Egaa dubbii isin dubbataa jirtan kana dhaggeeffadheera baay'ee namatti tola. Egaa wanti beekamuu qabu wanti mul'ataaf wanti dhokataan jira biyya sana keessatti wanti geggeeffamaa jiru. Wanti dhokataan OPDO'n siluma ishee beektu humna hin qabdu. Tigree jala kan isheen jirtu meeshaan humna Tigree jala jira. Qabeenyi Oromoo akka jirutti geggeessaan bulchiisni hundumtuu larkuma Tigree jala kan inni jiru. Kanaaf Abiyyiif Lammaan haa dubbatan malee humna hin qabani. Humna tokkollee loltuus hin qabani. Humnas hin qabani. Hin dubbatu, hin karoorsu maqaadhaan waan jiraniif, maqaadhaan mootummaa Oromiyaa dhamanii waan jiraniif hin dubbatu malee humna tokkollee hin qabani. Kanaaf otuma dubbatanii waa tokko gochuu hin danda'ani. Amma wanti deemaa jiru kana yoo ilaalle immoo uummanni uummanni miiliyoonaan ba'eeyyuu godinni guutuun ka'eeyyuu kuni dogoggora qabaatee miti rakkatee beela'ee dheebotee du'ee mana isaa qeesaarraa hariyatamee gidiraan dhala namaarra hin geenye hirra ga'eennaan iyyataa jira. Isaan immoo kan hubataa hin jiran ollaanii bultee beetta akka itti bulabbaatu beekaadha Oromoon. Kanaaf gadi bu'ee namni illee rakkina uummata keenyaa kana kan ilaale tokkollee hin jiru. Kanachi dhaqee miidiyaa numti illee fudhanne miidiyaa numti irraa OMN kun illee aktivistoota yoo fudhanne illee waa'ee du'aatii waa'ee miidhama Oromoo kana kan lafaa kaasu hin jiru. Misoomadhu. Otuu nagaan hin jiraatin misoomni immoo hin jiru. Dura nagaa jiraachuu qaba. Waa'ee nagaa kanaan beekan. Amma yeroo uummanni ka'ee iyyatu, yeroo uummanni ka'ee hiriira ba'u, yeroo uummanni ka'ee hiyyu kana faallaa dhaabataniitu uummata kana harrabsu, uummata kana ceepha'utti ka'ani. Kun immoo dogoggora.
ciisi du'i jechuu isaaniiti karaa biraa yoo waa laallee uummanni keenya immoo ciisee Wallaalu du'uu isheen kaan ergamteeti isheen kaan wallaaltuudhuma. yaa ergamteeti dhugumadha ergamaniiti maal namni afaanitti waa baatu dubbachuu hin danda'u baraa kun isaan ikkoo waa nyaataniiru silumayyuu amma miidiyaan hin dubbanne kuni waa nyaateeti bara aktiivistoonni irra hin dubbanne kuni waa nyaataniiti kanaafi oppiidiyoon immoo dhokataa isheen qabdu immoo siluma namoota dur abaa'oo hari'ataa ture abaa'oo jibbaa ture abaa'oo balleessaa ture arra deebisanii yeroo taayitaatti ol baasanii dhoskaa tokko qabu isaan maaliif dhoskaa hiduu waa'ee miti mul'isanii hiriyuuti qoricha budaa qoricha maaloodhanii poosti godhaa turan namoota achi keessaa hojjetanii iddoo olaanaa oppiidiyoo keessaa hojjetanii kun karaa biraa maal jechuudha arras deebinee akka oromoon mataa waliin qabanne gadi rukkunnaa meeshaa arganneerra yeroota kana meeshaa godhannee ittiin rukkunnaniiti kan isaan nutti dhaadataa turan. Har'a waa uummanni ka'ee iyyuu inni isaan amma dubbataa jiran namoonni sammuu hin qabne namoonni jaanjoftuun har'an isheen dubbattu arras garbummaa sanatti nu deebisuudhaaf akka kanaan duraatti uummanni keenya ba'ee falmuun sirriidha. Ba'ee loluun sirriidha. Ba'ee hidhatee ammayyuu diina kana dura dhaabachuun sirriidha ammayyuu kana malee nama baasu hin jiru maaliif yeroo gumuziin nama fixxe namni dubbate hin jiru miidiyaan dubbate hin jiru qaamni mootummaa dhaqee furmaata itti laate hin jiru. Ittuu dabalee loltuu itti ergeetu akka loltuun sun iyyuu deebee uummata keenya fixu godhaa jiru amma deebisanii dabalan. Kanaaf hidhachuun sirriidha. Amma inni biyyatti wallaggatti ka'e jedhu malee amma iddoo hundumaatti darbama. Galaafuma hundumaatti rakkinni kun hin darba. Sababiin isaa iyyuu lammaaf biyyi waa gochuu hin danda'an. Humna hin qaban. Taayitaa malee humna hin qabanii loltuus hin qaban. Loltuun Oromiyaa qofaatti hin jiru. Utuu jiraatee loltuu sanatti erganiitu dhaqaatti saba keessan irraa dhaabaadhanii ergu. Amma anna qochi Tigireedha warra Bashaadha. Yeroo itti isheen immoo dhimma isaanii hojii hojjetan qabu dhaqanii uummata keenya akka barbaadan godhaniitu biraa deebi'u. Kanaaf ammayyuu hiyyi kun itti fufuu qaba, lolli kun itti fufuu qaba, hiriirri kun itti fufuu qaba. Amma oppiidiyoon dhabamtutti, amma oppiidiyoon baddutti Oromiyaan hin bilisoomtu raawwatte. Oppiidiyoon maqaa jijjiirte malee hojii ishee hin jijjiirammayyuu. Jijjiiramuus hin dandeessu. Tole galatoomi boo. Fayyaa ta'e. Jiranaa baay'ee sa'aatii dheeraa turre galatooma dhumarratti waan tokkoon isinitti himuu barbaada waan har'a utuu dubbisu arge tokko namuma intellectualii jedhamu tokkotu maal katabaa Oromooniidha abbaan isaanii dhagaa natti fakkaata irraa arguu danda'a Oromoonii jedhe beekumsa hidhachuu qabaa barachuu qabaa beekumsa hidhachuu qaba malee sibiila hidhachuun irra hin jiru jedhe. Yeroo akkas haasa'u giiftii Faransaayii tokkotu natti yaadatame. Maariyaa Antoinette kan jedhamtu yeroo French Revolutioniidha. Uummanni ka'ee mooraa mootummaa dhaqe beeta mangisti jedhan palace dhaqee daabboo dheeyyee Faransaayii beela guddaadhaan qabame. Niitiin li'iltiin Faransaayii kun isheen cinqaan beektu jireenya warqee keessa gangalatti karaa foddaa gadi baatee maskootiin gadi baatee maayyuu jette maayyuu jennaani daabboo jedhu daabboo nuu kennaa daabboo dhumne beela dhumne jedhu jennaan maallaqanii keekii nyaatanii jette. Keekii nyaatanii jette. Namni kun keekii hin nyaatanii jechaa jira. Dheebuu beekumsaa Oromoon akka qabu hin beeka Oromoon. Oromoon beekaadha. Har'a beekumsa min kan rakkise. Xiyyiitiitu itti roobaa jira. Rasaasatu adda isaatti waxalaa jira. Rasaasaan dhumaa jira. Lafa isaarra ari'amaa jira. Buqqaa jira. Qomoo yartuutu qomoo miliyoona tokko hin guunnetu Oromoo miliyoona 50 garafaa jira. Haadha manaasaa gudeedaa jiru shamarran mana keessaa mucaa wallaaltuu mucaa durbaa mucaa qarree gadi fuudhanii garee gudeedu nama 11 ta'anii. Waan akkasiitu irratti deemaa jira. Kanaafitu hidhachuun irra jira. Namni kun nama ala jiraatudha. Biyya dimokiraasii keessa jiraatudha. Biyya sana keessatti uummanni propertii isaa eeggachuudhaaf hidhateetu eeggata. Biyya Ameerikaa kana keessattis akkas hidhateetu deema uummati Ameerikaadha. Maaliif ofii isaa protectii gochuu barbaada namni. Kuni human right isa jalqabaati biyya Ameerikaa keessatti. Namni tokko hidhachuu jechuudha. Kanaaf hidhannu knowledge hidhachuu
Gudiidhuma jedhan. Kanaafi abbaa isaatiin naagaa noolejii hidhachuu namni lafa dhaqee itti hidhatu dhabee yuunivarsiitii dhabee mana barumsaa dhabee mana barumsaarra ari'anii hin beela'e hin dheebotee hin ajjeesanii lafarraa ari'anii hin buqqisanii jedhaati itti himaa nama kanatti. Kanaaf malee namni mucaasaa of jalaa baasee du'atti dabarsee kennu hin jiru. Namni dhaqii mucaa koo naa du'i biyya abbaa keetiif du'i jedhee namni mucaasaa manaa baasuu hin jiru. Har'a Oromooni Gujii Wallaggaa Harargeedhaa mucaasaa gadi baasee dhaqii du'i dhaqi ajjeesi du'i karaa irratti si ari'aa du'uurra dhaqiitii rukuti du'i jedheetu qawwee biteetti kenne. Amma gaa maal taata namicho kun siifa galu. Warra dana irratti waan hin taane katabdanii anaan homaana gochaan jirtan namoota kana ilaalus waa tokko gochaan jirtan garuu eenyummaa keessan hammam xinnoo akka taatan agarsiisaa jirtu. Hammam xinnoo akka taatanii hammam seenaan Oromoo akka isin hin galle hammam seenaan siyaasiyaadhaa akka isin hin galle seenaa addunyaa hammam akka isin hin galle of agarsiisuu duwwaadha. Kanuma of saaxiltu nama arrabsuudhaanii nama xiqqeessuudhaanii ofii keessanii saaxilaa jirtu. Maybe maqaa xixiqqoo maqaa namni isin hin beekne jala dhokachuu dandeessu. Garuu mana keessanitti galtanii waan jettan kana teessanii yoo yaaddanii yoo dhuguma nama sammuu qabu taate maalan jedhi sila jechuu dandeessu. Namni nafxanyaan ijoolleen Habashaa addana keessatti dhuftanii akka barbaaddan yoo haasoftanii diina isin. Kanaaf diinummaadha. Garuu ijoollee Oromoo ijoollee keenyaa hoomacha ijoollee afaan ishee waan tokko hin beekneedha. Waan namni itti mi'aasoftiif ishee immoo gorfannaa galatoomaa rabbi isinii wajjin haa ta'u. Ma'as salaam.